السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال بريدو إلمان رومو ورمي كيس سرطان سجلين كي يبسم برد أجام ملتو أجام تكتك فجأة يا ناسينا شيرو اللي بقول أبغى نجان أفتن نورو سنجرا نعرف سجلين كيس أجام عمي سجلين أجام تكتك فجأة إن شاء الله سن راتوري من أفولتا ويا جاغري ومجرتو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رضوان ياسين علي جبل علي شيخو لابو أبو علي رضوان ياسين عندك يا سلمى جنجان دفتان عبد الله حسن عبد الله حسين دي فهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أعرف ما جنجان دفتان جنة عندك يا سلمى. رشيد خليل ميتشو سبها جمة فؤاد نزيب يوسف جمة بكلا أجارو بجنجان دفتان عندك يا سلمى نور رياضة. أنا أعرف جل عندك يا سلمى مكان كيس نيال على الدبر اللي بجنجان دفتان نورا يا شرو لي قول. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بجنجان دفتان عندك يا سلمى نور رياضة سنين جدا شركة دكاتنا كاول سنتر. سنرات روميات وري مقاك يسني وامنس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Takka isinittiin takka yaada kiyya ibsa. Dura ta isin kadhu waan mara dura kadhaa jira. Biyya tokko namni wahii moo'e. Yoo moo'e abbaan hin moo'e gabra hedduu walitti qabe. Ka dhibbaan lakkaawamu. Eega sanii hin beekanii amma isin martinuu waluma yaadachiifna jechaaf malee. Mucaan isaa duuda duubaan dhufe eega inni tare. Mucaan kun yoo dhufe antum tulaqaa ullaa deema namni martinuu wal qixaa. Nagayaan gara feetan deemaa jedhee. Hin deemanii torbaan tokko bultii 15 eeganii dacha'an. Maa dachaatanii jedhanii. Gabrummaa qaraa santuu irra nu jaalachiisa. Saniif deebinee jedhanii. Akka sanitti hin deebine akka nu gootan isin kadhadha. Tuni kadhaa nu sanitti deebi'uuf deemaa jirra. Ilma kiyyaa yookaa ka ufiin beeku tahi yookaa ka itti himan beeku tahi san gidduu waan mana duubaa tahii jedheen abbaan ilmaan. Nullee ifaajjanii mootummaan kun waa sadii dubbadhaa. Takka isin kadhaa. Takka isinitti hima. Takka yaada kiyya ibsa.
dura ta'isin kadhu waan mara dura kadhaa jira. Biyya tokko namni wahii moo'e. Yoo moo'e abbaan moo'e gabra hedduu walitti qabe. Ka dhibbaan lakkaawamu. Eega sanii hin beekanii amma isin martinuu waluma yaadachiifna jechaaf malee. Mucaan isaa duuda duubaan dhufe eega inni tare. Mucaan kun yoo dhufe antum tulaqaa ullaa deema namni martinuu wal qixaa. Nagayaan gara feetan deemaa jedhee. Hin deemanii torbaan tokko bultii 15 eeganii dacha'an. Maa dachaatanii jedhanii. Gabrummaa qaraa santu irra nu jaalachiisa. Saniif deebinee jedhanii. Akka sanitti hin deebine akka nu gootan isin kadhadha. Tuni kadhaa nu sanitti deebi'uuf deemaa jirra. Ilma kiyyaa yookaa ka ufiin beeku tahi. Yookaa ka itti himan beeku tahi. San diddu waan mana duubaa tahii jedheen abbaan ilmaan. Nullee ifaajjanii mootummaan kun akka waan sanitti hin deebine. Tana mootummaa tana jilbiifadhu. Tabiraa namni nama waa beeku beekuun beekaa guddaa. Fuula keessan dura teennee wal takaraakkaruun wal mormuun nama rabbi mootummaa yoo kennuuf yoo mootii biyya tokkoo kennu waa afurii waan hin kennine kennaaf namicha san dura. Kennaa isaa guguddoo waa afur. Waan gaalaan kennin kennaaf. Waan leencaan kennin kennaaf. Waan tayfiin kennin kennaaf. Waan lukkuun kennin kennaaf. Wanni gaalaa kenne ka inni ka gaalaa kenne caalaa isaa kenna jechuudha. Gaala gumuddoo waan xixiqqoo qorroo xixiqqoo qoree sehuu dhabuu kenneef. Ba'aa guddoo baachuu kenneef. Humna dheertuu kenneef. Miilaan bona oolee mataan ganna ooluu kenneef. Waan gaala saniin kenne kennaaf mootii biyya tokkoo mootummaa takka yoo dhaabe rabbi tokko san. Sodaachisaa leencaan kennin kennaaf. Leenca yoo inni bosona kana keessa jiraate warra biyya bisaattu beeka. Osoo isan agarre corommaan kun akkana nama godhata. Akkanatti kitee yookaan shurururururu waa namarra deema. Ka leencaan kennin san isaa kenna mootummaa tokko yoo biyya tokko kaa'e. Lammata sadaffaa ija tayfiin kennin kennaaf. Tayfiin mana keessatti, dukkana keessatti, huccuu keessatti yoo namni qabuuf itti deeme agartee jalaa utaalti. Yookaan irruma teettee qochatti dhiiga isaa kanuma gooti. Inni dukkana san keessatti qabuuf itti deemnan jalaa utaalti. Ija saniin kennin kennaaf mootummaan. Mootummaa rabbi. Ija tayfiin kennin. Afraffaa gurra lukkuun kennin kennaaf. Lukkuun mana kana keessa teettee boolla keessatti yoo hidhan. Iyyansa sama waa iyyan lukkuun iju dhageetti. Wanni mootummaan hin agarre, wanni mootummaan hin dhageenye hin jiru. Rabbi gurra san hin kennin kennaafi isin dura teennee waan argine haasahuun na saalfachiisaan akka mataa kiyyaatti. Tokko kanas lama fixe. Ta isin kadhu kadhee ta hin muhime. Ta sadaffaa nuti namni kun marti ufii uf beeka. Waan ittiin jiraatu diinaa ittiin jiraatu beeka. Waan mara dura wanni isa yaachisu nagaya biyyaa ta'uu qaba. Biyyi kun yoonu akkam taane nagaya argata. Karaa kamiin nageenyi bu'a. Maslahaa nafseetiyyaatiin miti isa laaluu qabna. Amma an akka biyyatti ifaan wanni wali dhoysaa jiru hin jiru. Nu martinuu islaama tokko wanni irratti wal lollellee jira. Wanni irratti wal hin ta'in. Wanni irratti wal taanu jira. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم يتن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورجعنا رفتنا أنا ويلكم التويلكم بين جان رفتنا قال بريدو المان ورموهم بكيسانو نورو سنينجر التان سودان هكا يوف عبوتي ما تدرين كيرو مراني أغتني كون التاسون أمة الدنيا كيسد على مقامو دعاين تيسن أمة السيريا اللي بريسوم سيته إن شاء الله بيوت هيدوتوا في بيجي المنامات كيسد على ما يركو كيسجرو أمة فلسطين الرأي قاله hundi keessanuu du'aa gochuun dagatinaa isiniin jedha bagargaan dhuftan anaa dhufu
mata dureen kiyya guyyaa hadhaa eessarraa eegalti? Hadha gara yaa Jawwe jettee eegalte jechuudha. Yaa Jawaar Muhammad gara sirraa eegalti. Aabbichuullee akka Bashiir al-Asaditti herregde yookaan eegde sana hawwitaafi waan ulumaayin dura teettee jettuun dhagaye. Jawaar Muhammadiif fakkaattota isaati. Mata dureen kiyya guyyaa hadhaa kana jechuudha. Ilmaan Oromoo sabni keenya kun bu'ii hedduu keessa dabre. Wareegama hedduu kafalan. Bakka adda dhaabbanee tana dhuuf lubbuu nama hedduutti kafalame. Warri saanduushii nyaataa alaa qabsaa'u, warri yeroo isiin oo'ite, itti hiiqee yeroo isiin qabbanoofte irraa fagaatu, yeroo isiin nama gubdellee irraa dheessu, warri waan fedhe barreessu, waan fedhe dubbatu, waan fedhe yaadu, dantaa ofii jala deemu. Ilma namaatiin yaanne, ummata lammii biyya kanaa ka hiree biraan qabne, biyya biraan qabne, paaspoora biyya biraan qabne, gara baqatu hin qabne, biyyi isaallee kanaa jiruun isaallee as keessaa, ilmaanillee asii guddifatu. Jiruu ofiillee asitti oofatu. Awwaalli isaallee asii. Wanni inni beekullee biyya tana takkatti. Isa kanatti yeroo cufaa sodaa shororkeessaa abdii kutachiisuu walirra duulchisuu warri daladdan rabbi sodaadha. Eenyu irraa eegallee obboleessa keenya Jawaar Muhammad irraa eegallee jechuudha. Lubbuu ilma namaa hedduu baastan biyya tan nagaa dhoorkitan dura deemuu dhoorkitan waan sila dandeettan gootan. Akka amma olumaayin kun dubbatan abbaan keenya dubbate kana. Mootummaa kafilu rabbi. Dandeettii gurdaa kennee mootummaa rabbiin. Yoo inni maal ta'e mootummaa maraan kennu qoqobaadhaa jecha amma abbaan keenya jedhan kana. Mootummaa adila rabbiin na filee haqa uummataa rabbiin akka kenne jedhee eeggatee yoo inni hannarraa hangoo saniif fayyadamuurraa nama hangoo argadhee miidhuurraa sabaan gosaan amantiin adda qooduurraa yoo fagaatee inni amaanaa itti kennan bakkaan gahe jecha abbaan keenya yookaan hayyuun keenya jedhan olumaayin keenya jedhan san rabbiin kennaaf. Fakkeenyaa tokkoffaa gaala kaayan. Gaalli waan guddoo baata. Qoree yoo waraante wanni yoo waraane waa takka ittiin dhagamtu. Ba'aa guddoo baata kan wanni biraa baatuu hin dandeenye. Qaama biraatiin gammoojjii oolee lafa dheebusaa jechuudha. Mataadhaan lafa gartanii qabbanaa oolaa jedhan. San maal jechuudha ol hiixatee lafa hojjaan isaa mormii dheeraa kunnoo muka keessaa agartee bakka jiitu gaaddisa keessaa yoo gammoojjiin fedhe jiraate waa nyaata. Hiixatee laga fedhe keessaa waa dhuga. Dandeettii qabu rabbiin bineensota kaawwan waan uumaa isaatii ol kenne jechuudha. Takfii fakkii kaayan. Takfiin kennine rabbiin gartee mootummaa kenneedhaan. Eeka gaalaa dura isin fixa. Gaalli maaliin? Dandeettii qabaa beela obsaa dheebuu obsaa guyyaa 9 gaalli gartee bishaan malee jiraachuu danda'a jechuudha. Ba'aa guddoo baata akkas mootummaan. Ba'aa guddoo baachuu danda'a. Harki isaa bal'aa bakka fedha qabaa uummata qabaa jechuudha. Leenca itti aansan. Leenci bineensa keessaa mootii bineensaati wanni martuun sodaata. Jabinna leencaan kennin mootummaa kenna rabbiin jedhan. Maaliif mootummaan irree qabaa, waraana qabaa, waa hunda qabaa, waan fedhe godhuu danda'a jechuudha. Kanaaf sodaata namu. Harki mootummaa bal'aa dheeraa. Mootummaa adila kun. Takfii fakkii kaayan. Takfii waan xiqqoo san. Garuu dandeettiin isiin qabdu addaatti. Si'alaa utaalta kun jaalsan qabuu hin dandeettu. Kana keessatti ifa keessatti taate. Wanni sun agas ija gamu qabdii isa agartee silaa utaalti lafa qabda jechuudha. Rabbiin ammoo dandeettii ofiitiin quwwaa gasga'u kenneef. Sanii ol mootummaa kennaa jiran jechuudha. Yaa ilmaan Oromoo yaa saba koo. Nama kana obbo Jawaarii kana wanni irraa buudhamne maali? Barruu inni barreessaa jiru hadha barreessa kalee barreessa agartan. Gibiraan uummata kakaasuu, abbootii qabeenyaa kakaasuu. Bira dabree ammoo caalaa kana dhagame maali? Mujriima zaalima. Zaalima sanyii zaalimaatii fi mootii sanyii mootii nama haqaa ilma Oromoo tokko hayyuu Oromoo beekaa Oromoo tokko zaalimaa walitti tilmaamuun zaalimaan fakkii godhanii kaahuun hiree argatan hundaan nama kana sa'a 24 isarratti duuluun yaa ilma Oromoo yaa saba koo hagam takka akka inni si dhukkubsu annaan galu anna dhukkubsa. Anna dhukkubsa maaliif? Bakki hadha dhaabbichuun taa'etuuni bakki hadha muummichi ministeeraa jiru kun namni gariin taphaan dhufe se'a. Namoota gartee uf duuba laaluu hin dandeenye garaa ufiitiif dantaa ufii laallatan qofatu uf jalas laalan malee wareegama ilmaan Oromoo hedduun dhufe jechuudha. Wareegama Jeneraal Waaqoo Guutuu Jaarraa Abbaa Gadaa
Taaddasaa Birruu gootoowwan lakkoofne keessaan baane hedduu isaaniitiin barcumaan kun dhufe bakki tun dhufte hireen kun argame jechuudha. Diina keenya caalaa ka boo'u jiru hadhaa warra Oromoo qabsoofna Oromoon jedhu boo'aa jira. Mee yoo maal laale namni kun muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmad Aliitiif mujriima san Alasaad hadha mana hidhaadhaa ka bahe hedduun keessa argitan jedhee ilaalaadha. Mana hidhaa ka hadha bahe ilma namaa akka inni itti fixu ni xabbasa jechuudha. Mana itti xabbasan qaba. Waggaa abbaa waliin waggaa 53 kana warra toohidaa ummata musliimaa azaanni waggaa 53tti kunoo kaleessa bahe jechuudha gartanii biyya Siiriyaa keessatti. Warri ahlu sunna toohin warri rabbi tokko jedhu dhumatee qalamee ijoolleen daa'imman mana hidhaa seente. Dubartiin mana hidhaatitti ilmaan abbaa irraa horte hin beeyne ijoollummaa hidhamtee achi keessatti guddattee ilmaan hortee jechuudha mana hidhaatitti itti taphatanii amantii irraa jijjiiranii nu rabbi jedhanii. Warra guyyaa takka sa'a gabaabduu keessatti nama 40,000 fixe qali. Fi Dr. Abiy Ahmad Ali walitti tilmaamu namni kun hin maraatimuu fayyaa qaba. Namni maal naan jedha hayyu naan jedhee na laala namni hedduun beekaadha naan jedha na jala deema na xiinxallanii aniin kun uf xiqqeessaa jira maal haasayaa jira maal walitti madaalutti jira siyaasaa xiinxalluun kanaa miti. Yoo silaa mujriimummaa sanii kaayee taate uf kaa'u qaba bakka san. Mujriimummaa taate maaliin nama ilmaan Oromoodhaa 98 irratti du'an ijoollee duute san osoo du'uu baattee jettee takkaa gaabbitee jennaan akkami duriyyeen karaa deemtoo isiin dhumatte angaabbaa jedhe jechuudha. Na kabbaban jedhee lubbuu ofii takkaa fi lubbuu ilmaan namaa hagas ga'u gannaqe. Gannaqeen dhiifne ijoolleen sun naaf duute lubbuu tiyya baasuu anaaf jecha Oromummaaf akkas taate hin jenne jechuudha. Yoo an nagaa baheef ollaan kiyya nagaa bahe akka maaltu nagalchee jedhe jechuudha. Jara na zaalim akkanaa kanaa mujriim akkanaa kana cinaa dhaabbannee rabbi keenya dura maal himanna? Nu dhiisennee ni dadhabne qabsoo tana wareegama itti kafalle dhiiga itti gannanne hin dandeenyu. Haadha abbaa keenya keessaa qabna, obboleewwan keessaa qabna, biyya ilmi namaa keessa jiru nu dhiisi. Hin tuqinurraa haa diigamtu. Uummanni biyyaa haa dubbatu ka biyya jiraachaa jiru. Ka biyya tana keessatti gartee rakkoo dararaa bonaa gannaa fi mootummaa dhufuun duunda biraa dura haa dubbatu dhiisi jennee. Nu dhiisuu dide jechuudha. Hadha diinonni keenya mataa qaqqabatee mana galuu deemu hundinuu yeroo inni achi barruuf haasaa eegale mataa ol qabatteetiin bara boofni moo'ee qarcoon mataa dhaabdi jedhanii hunduu mataa nurraasaa jechuudha. Dhiyoo kana qalama ofii deebise barruu ofii deebise jechuudha. Maaliif? Yeroo uummanni Oromoo walii galu yeroo nageenyi bu'e jedhan hin danda'u. Yaa Rabbi jettee Oromoon kadhatte ilma daafee intala daafee daafamaa raafamaa yaa Rabbi nurraa qabi jedhan. Namni yoo Rabbi kadhatu jalqaba bara. Yaa Rabbi kiyyan si balleesse an dilaa an cubbaa eegalee irraa bahe yaa Rabbi ilma daafee intala daafee kabalaa qofa waamu. Kabalaan deemu kakaraan isaa gartee injettuu namni gariin gartee gurbaa gartee eegee dhiigaa jedhan intala eegee dhiigaa. Lafti isiin geettee barre maali? Dhiiga. Balaa malee, bannee malee, dhabamnee malee yaa Rabbi nurraa qabedhan kana. Wamatti farrifattee dhufa kaa wanni ati jette goote simatti dhufa. Uummanni keenya sabni keenya hadha nageenyi bu'ee abdii horannee jedheeti gurraa fi qalbii isaa gara nagaa deebisee yaa Rabbi nagaa kana dhugaa nu godhe jechuudha jira. Inni hoo yaa Rabbi dhugaa nu godhin jedha jechuudha. Inumaa maal nu hawwu jira biyyi teenya diigamtee akka Siiriyaa kanatti wal qallee wal finne uummanni biyyarraa buqqa'ee muumichi ministeeraallee akka gartee mujriima gartee kun mujriima ilma namaatillee miti zaalima. Akka zaalima kanaatti zaalimni biyya zaalimaatiitti baqataa jedhee nu eegaa jechuudha. Wallaahi mootummaa kafilu Rabbi haga mootummaan kun haqa Rabbiin itti kenne inni dalagetti muumichi ministeeraa isin hadha gartee du'aaf badii isaa hawwitan kun nama ajaa'ibaa ka biyyi tun irra dhaabbattee gaafa hangoo irraa bu'e illee mootummaan itti aanu. Mari'ateeni akkam godhamee akkamiin bulchana akeeki na gorsi narraan fagaatiin jedhee kadhatu gartee. Ka kabajaa nama kanaa namni hundi nurraan deebiin lakki nagahee dadhabee yaa uummata Itoophiyaa hingaa amma dadhabee boqachuu barbaadaa jedhee biraa deema malee gaaf inni hangoo irraa bu'e illee harka irra baatee uummanni Itoophiyaa Oromoo qofaan uummanni Itoophiyaa harka irra baatee laal. Kabajaadhaan jiraachisa malee akka Mr. Mandeellaatti Mr. Mandeellaa olitti isa jiraachisa malee abbichuun akkati yaadde sanii miti yaa Jawaar Mahammad. Meedhiis
nuti wanni gartee galgalaa ganama si dubbannuuf biyya tana irratti akka kan kee feesbuukiin hin qabsoofne wareegama itti kafallee jirra. Jagna itti dhabnee jirra. Dubartiin teenya itti gudeedamtee dhiirri itti gudeedamee harkaa miilli itti citee waan ilmoon namaan taane reeffi nama keenyaa karaarra harkifamee wareegama qaqqaalii kafallee dhufte onni tun. Heehee hidheen gadda gartee gaafa jijjiiramaa kanaanii miqabsoon Oromoodhaa kaas geette. Dhiirtii ijatti baxxee harka itti cittee harma itti cittee tana buuteen itti dhabamee makiinaa hidhanii magaalaa keessa harkisanii aayyoo gartee ilmaan dura gudeedanii ilmaan haadha abbaa dura gudeedanii akkasiin qabsoon tun as geette. Qocaa itti nyaatee fincaan itti dhugee ilmi namaa. Yaa Jawaar Mohaammed nu dhiisi. Please. Yoo nama taatee wanni kun siinteen akka dhiiraa gabbayi siyaasaa qajeeltuu eenyummaa kee himadhu. Kaayoo tee himadhu. Akka namaa qabsaa'i. Garuu ijoollee daa'imman lafaa dhuftu. Warra si fakkaataa dogongorsitee diinaa harkan dhayin. Nagaa naa jiraatu. Nullee maasii nu naqin Jawaar Mohaammed. Waan keenya irraa godhi. Homaa irraa hin qabdu Oromoo irraa. Itoophiyaa irraa homaa hin qabdu. Warri hadha yeroo mootummaan ilmi Oromoo biyya bulchu biyyarraa baqattan Itoophiyaa irraa homaa hin qabdan abbaa feete ta'e. Diina biyyattii sanaa keessaayyuu diina ilmaan Oromooti. Namni hadha biyyarraa baqatu. Maal si godhe mootummaan kun hidheetuma si gabbisee gasi dhiise fiizaan haadha jennaan sii dha'ee waan itti guutu sii godhu jira. Dhaabbadhu. Warri isa jala deemtanii barruu barreessanillee barruu teessan guutuu laallee jirra. Komantii keessan guutuu laallee jirra. Amma maal isin gaafate kakaasuu qotee bulaallee gibira isin gaafate qaraxa isin gaafate rakkoo jiru rakkoon feete Itoophiyaa keessatti dhalatu ka hiikkatu ka miidhamullee uummata Itoophiyaati malee wanni isin galchu hin jiru. Wanni ani isiniin jedhu yoo qabsoo tanarraa biyya tanaaf wareegamnee gatii kafallee nu laala jettan waan isin fakkaatu waan qabsoo itti kafaltan san fakkaatu gabbaa dubbadha. Kara deemtuun yoo intarneettiin qabsoon tolteef qabsooftu. Yeroo qabsoon intarneettii ta'uu dhabdee qabsoon dhugaa sun dhufte baqattan. Biyyaa fi miti ka qabsooftan gurraaf qabsooftani irraa gabbu'aa biyyattii tanarraa. Mootummaa akka Dr. Abiy Ahmad Ali uummanni Itoophiyaa waggaa 100 gaditti yoo akkam jabaate rabbiin uummanni kun qajeele san waggaa 100tti argata. Namni kana waggaa 100 yeroo takka dhufa. Gibiraa biyyoonni addunyaa biyyi gibira namarraan guuran Itoophiyaa qofa tan arge. Biyyi gibira qaraxa taaksii namarraan fudhanne an arge Itoophiyaa qofa. Biyyoonni guddatan biyyoonni hadha gartee namni marti itti deemu hawu taaksii miti gurra sirraa haadan gurra. Yoo daladdullee taaksii sirraa fudhate yoo bittullee taaksii sirraa fudhate waggatti illee herregee sirraa fudhata. Irra isin deebi'a. Yeroo daladdullee sirraa fudhate yeroo bitattullee sirraa fudhate waggatti illee herregee sirraa fudhata mootummaan biyya biraa. Eessaa fidde horii qabeenya kan kee bara. Qabeenyi kan kee herregamee eessaa dhufee natta? Birri tantee kaashii keessa kaattee deemuu hin dandeettu birri tantee. Seelee yeroo atadha Jawaar ka simbeenne siyaa kaa'u qaxxeedhaan gartee warra simbeenne ijoollee simbeenne nama waanii kee hin beennetti qabsoo gartee ani hayyuu goota jedhe akkuma kalee jette sani ana malee Itoophiyaan garuu hin dhattu. Mootummaan lama jiraan hin jettee kalee tokko kiyyattee meetri mootummaan kee adda. Fulbaana 30 duuba silaalaa loo ilma namaa taate. Fulbaana 30 duuba mootummaan Dr. Abiy Ahmad Ali jiru jettee waggaa meeqa jirra? Waggaa 4 jirra. Ni jira jiraachuu keessaa sadarkaa kee isin dhiisisu jira. Ijoolleen ati gaara gurte kun ogalte. Ijoolleen kalee gaara ati baafte lammaa wajjin baaftan gaddoo waliin baaftan nafxanyootaaf TPLF waliin baaftan ilmaan TPLF fi nafxanyoota qofa gaaraatti hafe ilmaan Oromoo galuu jirti ni galtillee dhageettee badii ta'e taarsii tajaajiltillee galaa jirti hadha galte kunoo
shirka fa'aallee galaa jirti. Shirka keessatti daladdan ilmaan tuulamaatiif ilmaan arsii jidduu daladdan ilmaan uummata kiristaanaatiif musliimaa jidduu daladdanillee fashale. Dhageettanii? Yawwee musliimaa kiristaanaa illee uummanni Oromoo waliin lolu. Musliimaa kiristaanaa illee waliin lolan. Akka atitti tuulamaaf arsii illee waliin loltu. Akka ati jette tuulamaaf wallaggaan illee waliin lolan. Uummanni biyyattii tanaa kabajaadhaan nagahaan afaan tokkoon mariidhaan waliin biyya ofii ijaaratee deemaa jechuudha. Kanaaf waan atasiin dura gochaa turte si harkaa hiikne ni beeyta. Gaafni isin silaa osoo isinit dammaqe uummanni Oromoo isinit dammaqu gaafa abbichuu isin masqala addabaabaa'e. Abbichuutti boombii darbitan ijoolleen isin ijaartan bar nama 11 keessaa ijoolleen 9 Oromoo bar warri boombii abbichuu darbe. Garii keessan caasaa keessan. Osoo gaafas isa nyaattanii hadha silaa warri keessanii akka kalee sanitti deebisee nu jalatti hin bullu malee warra jala bulu kalee nu kolaasanii harka nu muranii harma nu muranii silaa hadha agartee akka ati Bashiir al-Asad fakkaataa kan kee Bashiir al-Asad uummata musliimaa godhe agartee hadha silaa akkas nu godhan agartee akka Hitler uummata Yahudaa godhe san nu godhan silaa. Sullamuu deebitiillee hin hawwine obboleessa kiyyaa. Waan gootu godaantu godaanii lafarra maqaan kaayini jedhe namtichi. Yoo sii taate akka itti ilma Oromooti jette Itoophiyummaas hin mormuun akka jette arsii taate nuti arsii taate uumaa nuun gootu saba biraallee taate uumaa nurraa hin buuftu. Martuu Oromoo itti siiqeetumaan nuli ni mataa jechuudha an Oromoo jedhee. Maaliif nu himata? Nu nyaachuufi. Nu nyaachisuufi, nu awwaaluufi, nu awwaalchisuufi. Tooftaan isin Oromoo ittiin nyaattan, tooftaan isin uummata keenya ittiin gartee gabrummaa keessatti fageessitan fashalee jira. Ijoolleen jeneraal Waaqoo guutuu rabbi jannata sanaa qaneessu jedhan guddattee jirti. Abbichuun ilma jeneraal Waaqoo guutuuti. Adda Itoophiyaan biyyoota guddatantu itti dalagannu jedhee kadhachaa jira. Isin Itoophiyaa akka isin mootummaan arganne akka uummanni kun gabrummaa jalaan baan uummata kana isin jala cabsinee saammattanii jettanii karaa haxaayaa turtan. Jettanii isin warri gartee warra addunyaa kanaa walii galtanii dhuftanii uummanni Oromoo akka gara taayitaan dhufu jecha kee kana caqas dhiifama takkatti. Laala jecha isaa kana takkatti warri mormituufillee si dhageessabe. Teknooloojii alhamdulillaahi. Rabbitu nuu tolche caqasaa. Oromoo Amaaraatillee waggaa 400 wallola sadeeni jitu tokko cuqursuuf deemuu dura Oromoo keessatti sadii maqaan daamoo Arsii Wallagga Shawaa sadeen kun addaan eeguu barbaachisa. Sadeen addaan eeguu warraan immoo haqa isaanii eeguu barbaachisa. Dhageettanii laala akka itti girrisaa akka jalaa iyyu. Itoophiyaa kan jedhu saba sadii Oromoo Amaaraatillee waggaa 400 wallola sadeeni jitu tokko cuqursuuf deemuu dura Oromoo keessatti sadii maqaan daamoo Arsii Wallagga Shawaa sadeen kun addaan eeguu barbaachisa. Sadeen addaan eeguu warraan immoo haqa isaanii eeguu barbaachisa. Dhageettanii amma waggaa 400 jedhe bara wanni gariin hin fakkaanneef akka namtichatu jedhan gartee waan jedhe arrawwee yookaan kuruphee eegeef gurraaf harka walii waraanee jedheen. Kun nama gartee bineensa kanallee beeku hin fakkaanne fakkeessi jedheen. Jennaan akkamitti waraantee gaafatee bar. Jennaani isii hooqattu eegeef gurraaf harka eegeen dubartiimi harki asiraami gurrillee as jira wanni barga sadiinu gargar jirti wal faallaa. Yoo gurra hooqattee harka waraananii taate eegeen eessaas dhufte dam. Waggaa 400 jedhe. Uummanni sadii wal lolaa ture dhugaa. TPLF fi nafxanyoonni ilmaa Yohaannisoota jechuudha. Oromoon akka abbaa biyyaan taane biyyatee na fudhachuu waggaa 1000 gasiin lolaa turte. Waggaa 150 kan irratti nuuf xaabayan. Oromoon uf ittisaa turte. Isin ammoo isiniif abboonni keessanii Oromoo warra kana jala qabaa turtan. Oromoo warra kana jala qabdanii harree farda gootanii fi achiisaa gabbarsiisaa turte abboonni keessanillee. Hadha hoo maal jechaa jirtan amma maal jechuu jirtati?
Dr. Abiy Ahmad Aliidhaa namni dura ani jecha saniin waamu waan birii waamesi tokko wallaala jettee dhamaa jettee jazba jettee wanti hin jedhin hin jiru takka. Inni lammataa deebitee inumaa oromummaa keessa baafte. Ka abbaan dhaabbatee ilma kiyya jedhe. Ka inni abbaa kiyya jedhe. Ka firri ka isaati jedhe. Ka ummanni itti walii gale. Warra girrisaa si fakkaatu malee. Takka. Mee sadiin haa taatu dhugaa. Rakkoo warri biyya kanarratti hangoo irra wal dhabaa jiru, taayitaa irra wal dhabaa jiru, Oromoo dhufittisu ilmaa Yohaannisotaa, TPLF fi warri nafxanyootaa Oromoo gabroonfachuudhaaf qabsoon deemaa jirte dhugaa sadii. Arsiif Oromoo keessaa tokkummaa isintu lallabaa akka udala harree galgalaa ganam. Sa'a 24 namni tokkummaa uummanni Oromoodhaa akkana taane tokko jettanii. Hadha eessaa Oromoo keessatti kutaa 8 adda baastee kutaa 3 warra biyya tana diigu Oromoo addaan diigu addaan eegan goote. Ayyuudhaa takkanatti. Ati nama beekaadhaa. Maa jecha sana keette maal ol goote Arsii fi Wallaggaa fi Tuulamni yookaan Maccaa fi ilmaan sikkoo mandootii fi Tuulamni maal ol godhan maa olirraa eegan mirga uummata kaawwanii hoo eenyu eega Jimmaa, Harargee, Gujii, Boorana, Tuulaa Walloon eenyutu kutaa 8 gadafee kana mirga isaanii eega eenyu warra kaawwa olii oofte yaada. Warra kaawwa dhiyeessa keette. Oromoo bakka lama maadda cabsiti. Atamamee akkamiin laaltu osoo si gaafatanii teessanii. Maal ol goote Tuulamaa fi kutaan sadiin kun uummanni sadiin kun keessaa maal ol godhe? Maal ol godhe? Osoo si gaafatanii maal deebista? Hin jiru deebiin. Maaliif godhe reenni? Waan qalbii yaaddu machiin haasoftii jedhan. Dhageettani? Waan qalbii yaaddu machiin haasoftii jedhan. Kakaame uummata kana bakki ati deemtuufi kennaan galu warra Arsii ati himatteen galu. Arsii hin galu bakka deemtu badhanaa ifa. Hin galu kennaa. Nama kennaan galu maaliif? Waa lamaaf hin galleef uummata kennaa. Ilmaan Arsee shira kana ittiin dhuftanii isaan barsiiftan malee shira hin qaban hin beekan dharakee kana. Si amananii ilma Arsiiti, goota Arsiiti, hayyuu Arsiiti ani sira deeman. Ati ka qottee awwaaluu deemtu Arsii. Dhaamsa dhiira kadhee beekta kaa quba qabda. Waan galee gootoowwan kaleessaa dhaamanii dabran. Waan Haaji Adam Jiloofa jedhan. Waan Jeneraal Taaddasaa Birruufa jedhan. Gaafa Tuulamaaf Arsii wal dhageette. Diinni jidduu baheenu ilmaan Oromootittee wal qabatte. Gandaan amantii wal qooduu dhabdee Itoophiyaan guutuu nu bilisoomteedhaan gartee nagaa dabarre. Diinni warra kanneen addaan eegaa. Gaafa Jimmaa ebaluu dhiisanii nu Oromooliin jedhan. Bakka ati ilaalte akkuma uummanni Oromoodhaa Afrikaa keessatti uummata guddaa akkuma abbichuun eeggaddan san Oromoo keessatti ilmaan sikkoo mandoo uummata guddaa uummata hayyu uummata beekan uummata qabsoo hadha namni marti irraa geerraru kana bakka hadha dhaabbannee irra wal fidhu kana gaafa namni biraa galee nu lakki Oromummaa gadhiifne amaaruufne jedhan san lakkiin amaaruufnuu warri jedhee naa galaa dhukkubni kabar jawaara waan dura dhaabadhee si mormuuf. Akka gaariin naa galte akka gaariitti. Qabsoo tana barsiiriyaa tana qubatti qabdu tana faa gaafsi nagaa qabdu gartee dhiirti teenna paaspoora kennanii uummata Oromooti olumaayii teenna. Lammii irraa jiraniiti bar deemaa qabsaa biyya san bilisoomsa oolaa paaspoora kennaan jedhanii kennaniif. Siiriyaan hadhaatuun faati. Iraaq, Yaman, Liibiyaan, Soomaaliin. Akaakayyoonni keetiif abboonni keellee dhukkubni jaraa bakka tana. Qubee uummanni olumaayii Islaamaa bocce tana harkaa laagaamaa jettanii jijjiiruu tattaafachaa turtan isiniin taane. Uummata Harargeedhaa hongeessuu. Adda bilisummaa Oromoodhaa uummanni Harargeedhaa dhaabe. Maqaa itti godhee waamee gadhaabe uummanni Harargeedhaa. Yeroo ilmaan Arsee warra Hinduu hin dhiigu gabbaruu qabna nugusa ammaa achi rabbi isaan jedhanii abboonni keessan baatanii nutti hin dhufanii gaangee irraa gara galchee gartee ilmi Arsii
ila kunootii kan du'u jettanni du'aa kan dhiigu jettanni dhiigaara qaciisu kana gaafa jedhe gartee ummanni Harargeedhaa jagni Harargee keessaa dhalate jaarraa abbaa gadaa jeerta naa qananiisu addunyaa gaazexessaa ta'ee dabarsee san qofatti nafne dhaqee qabsoo adda bilisummaa Oromoo Harargee keessa gadhaabe. ABO'n hadha namni barshaan deebisituun Harargee gadhaabe. Qubee hadha namni ebaluu bakka wallaalina biraatii kennuu barbaadu kana gartee na biraatti kennuu barbaadanii bara mallee ebaltu bocee fa'aaf laagaamaa fa'a jijjiiruudhaaf. Alaabaa hadha namuu qabatee irra bookkisu tana Oromaayitee na bocee bara. Warrumaadha sunnaa kanaaf nu jibban gartee Islaama ta'uu Muhammadii Abdalla ta'uu hedduu namaa kanaaf garaa iyaasaa bara garaa iyaasaa garii namaa. Hin danda'anii bara. Tokkoffaa dhukkuba kana qabu obbo Jawaar Muhammad. Nama jedhee bara maqaan kiyya Muhammad ta'uu waan keessa abbaa kiyya Muhammad ta'uu waan keessa dabre na beekaa jedhee bara. Akkuma leencoo lataa Oromummaan bilisoomne jennaan haga Muhammadiif Abdallaa Faaxumaan qabsoo Oromoo keessa jirtuun bilisoomtu Oromoon jedhee Minisootatti uummata dura dhaabbatee. Facebook gubbatti bitaa hawaasa uummata kuma meeqa dura dhaabbatee. Ka dura dhaabbatee dura nu beekta Muhammadiif Abdallaaf Khadiijaaf Faaxumaa bara. Tokkochi Baqqalaaf Asaffaalleen keessa hin jiru. Haga nu argan kaa. Haga nu arganii bara. Kanaaf kaadireelleen hadha uummata keenya aabbichuu jalaa ciruudhaaf sa'a 24 dalagdi. Isin Jawaarii achi dubbannu qofa seetanii Jawaarii 1000 jira. Kaadireen gandaa taadha ganda keessaa nama saamtutuun. Tagartee ufumaa hattee ufumaa saamtee uummata maqaa qarataa taaksiitiin uummata irratti horii guddiftee saamtee ufumaa sagalee ofii waraabdee deebistee Jawaariin fa'a ergite jechuudha. Jawaar faatee hadha human raayitii fuula mirga ilma namaa jedhanii itti erganii isaan illee adda qorachaa jiran. Mammaakii tokko hin beektanii Arsiitti keessummaan dhufte. Arsiin soddaa akka malee jabeessiti gurbaa intala isaanii irraa fuudhe. Akka malee kabajaa guddaa qaba. Kana gartee soddaan jaartii dhufee soddaatitti fagoorraa fardaan obboroo ba'ee lafa deemsa guyyaa tokko deeme. Aanan soddaa adda jira, qoriin soddaa adda, killi adda, soddaa adda. Wanni hundi ilma soddaadha adda, gurbaa intalesii fuudhee adda jechuudha. Aadaa qabdi Arsii. Dhufnaa yoo ilaalan zabana namni quufaa sanii aanan ni jira, kaan bantee laalte, kaan bantee laalte, kaan bantee laalte, aanan soddaa ta'u hin jiru. Marqa marqitee aanan dhadhaa bassitee haga loon galuu asrii yeroo ga'e eedde haasaa ilma kiyya jechaatu gurbaa ganama obboroo bahe kagaraan bil jedhee gubate watakka afaaniin hin qabne soddaatiin ka ijji mataa baatee yeroo loon achi as qajeelanne loon durii san kaala gartee yeroo as deema maashaallah maa jedhaa si ol jala madhataa deemu kan jabbii asiitti gad dhiiftee fiigaa baate gartee aanan o'aa kana ilmitee gurbaa soddaa marqa itti kennuufi. Yeroo tana gurbaan beela'ee bil jedhee garaan haga ayyoon ol deebitu marqa kan harka kaa'ee takkatti illee ta'u kutadhee ofirraa gad deebisa jedhee gulatti utaale. Yeroo inni gula akka mataa ol kaa'u ibidda bira nama jira. Badhaawonni dubbatu kun maali jedhee akkana laalee yoo inni jedhu fadhiido. Fadhiido jechuun gurra dhara xaxu gartee kabbala maxaxu. Kan yeroo namni walii galee haadhaaf abbaan mana keessatti ijoollee jira bara fadhiidoon hedduu jira amma taduu tumiin fadhiidoo bara. Warri amma nama dhibee mataa nama garagalchee bakka hunda dadhaban. Ka arrabaan nu jala deemee gartee warri amma kunoo shee Anwaarfaati irraa da'awaa godhan kun ka shee Amini Biroofaa irraa da'awaa godhan kun ka dadhaban. Warri amma sheekuleen ifa afaan itti gabbaate kana gartee dhara qofa ka oofu. Zinaa qofa. Arraba namaa xiqqeessuu namaa. Duula amantiidhaan nu rabbananii amma ijoolleen amantii kiristaanaa hamtuu dura addun jirtu amma. Faaxumaa, Abdalla, Kadiir, Muhammad, Hasan inni ijaaranii baraa kana. Mujirima kana gabbaasanii ijaaranii yaasan. Ka akkanaa kana fadhiidoon. Duuba fadhiidichi akkana ilaalee gurbaan soddaa akkasuma irraa ol kaa'ee. Jedhe gurbaan soddaa maaliif mucaan kun dubbataa yookaan dubbatu taate na himaa jechuudha. Yeroo jedhee bakka tana bubbullee jirraa jedheen fadhiidichi. Ofirraa gad deebi'ee taa'ee gurbaan soddaa. Akkasanii siyaasaa misiyyaataniin tana bakka tana bubbullee jirra. Waan kalee dalaganii saba keenya cabsan, hayyoota keenya, gootoowwan keenya kalee nyaatan. Waraana Haile Sillaasee keessatti, ka Dargii keessatti, aabbichuu hedduun nyaatanii bara aabbichuun dura. Lijiyyaasuufaa nyaatanii bara. Kunniin hundi maalitti kalee nama isaan cinaa dhaabu dandeettii siyaasaa qabu nama isaanii tumsu
nama isaan irraa diina faccisu, nama isaan irraa gartee fadhiidoo dhorku dhabuudhaan jagna sammara nurraa nyaatanii dhiirti teena waan jette qabsoo yoo dandeenye hiddaan buqqifnaa dadhabnu ilmaan itti guddifnaa ilma samtu guddatee dhufe hadha. Ilma jeneraal Waaqoo guutuutu 4 kiiloo jira. Ilma jeneraal Taaddasaa Birruutu 4 kiiloo jira. Ilma Laggasaa Wogiitu 4 kiiloo jira. Ilma Jaarraa Abbaa Gadaatu 4 kiiloo jira. Buqqisuu hin dandeettan amma cabsuu hin dandeettan. Yaalame waan silaa namni godhu guutuu gootan yoo waan isin dalaydan dhageenyu waan isin dalaydan arginu waan naannoo Oromiyaa keessatti dalagaa jirtaniif dalagaa turtan arginu wallaahi isin warra addunyaa tana gubbaa deemuun sila akka isin du'an murteessan isin murteessinan nu ammoo uummata sanii miti ammoo alhamdulillah du'allee namatti murteessinuu dhaabbadhaa dhiisaa isiniin jenna. Uummanni Oromoodhaa bara takkaa jiruu ilma namaa biyya tana keessatti hin jiraanne takkaa hattaa jiruu bineensaa jiraachuu hin dandeenye uummanni keenya. Bineensi yeroo garii rifatee yeroo garii nagaa marga isaa dheedee jiraata bara. Uummanni Oromoo takkaa mootummaan dhufu hundinuu isaa sodaa shororkeessaa ajjeesaa kolaasaa ka isa tuffatu isa diqqeessu. Afaan keenya aadaa keenya amantii mulqame sabni kun. Hadha uummanni Oromoo alhamdulillah mataa ol qabatee namaan qixxaa'ee dhaabbatee nama mormee nama gargaaree seenaa dalaguu jira uummanni keenya dhiisaa. Qeequumi dalagaati mootummaa kana mormaa. Qeequumi barruu dhiisaa. Barruu niim. Hojiin gabbayaati mormaa agarsiisa uummatatti agarsiisa. Misooma namni kun hin dalagin dalagaa. Nagaa jettan nagaa buusaa jettanii kalee hiitanii nageenni bu'ee hadhamaa mormitan. Maa barruu fuula 100 barreessa jawaara bammadadha. Guyyatti yeroo 3 yeroo barreessitee qabda barruu yeroo 3. Naa ergaamee waan gartee gibira kana godhaa jiran isin maal jettan? Sila gibiruun naantee minti laallaachuu. Innassuu yammiluut hin danteewu fakkaataan kan kee. Warri waa'ee gibiraa jedhu fakkaataa akkasuma gibiran kennin atam kakaasu heddaan gibirri nu guddate zarraaf inni nassaa karaa haacuuf akkasii. Akka durii nama la gowwaati jedhan. Gowwaan karaa tokkocha irraa lama deebi'ee bineensummaan tokkochi ka qara gartee rifachiisee deebi'ee lamuusa nyaata. Haga bineensi yeroo duraa isa rifachiise inni fiigee jalaa bahee sun nyaatu karamsan deebi'a doofaan. Jawwee waa hedduu si gorsi akka namaa dhagee abbaa nurraa taa'i. Dhiis waan hin dandeenye maaliif kana si dubbanna beektaa silaa silaan dubbannu. Ijoolleen si fakkaattu Oromiyaa keessartu Itoophiyaa keessartu sanyii caqas shurrubbee caqasaa ijoollee galtee hadha. Caqasaa ijoollee kalee ati gaara baaftee marro jawwee ijoollee kalee gaaraatti ergite waan sin jettu caqasadha. Yoo ijoolleen tun gabbaatee jawaar akkas nu godhe isan nu nyaachisen jedhin kan akka jibdu na dhagaye. Gudiin kan keewulii gabbaa afaan warraatiin sitti maa. Mistiriin keewulii gabbaya. Haga xiqqoo takka nagaa jirta. Amma akka ati baqate maa baqate beektaa jam. Akka himamu dhugaa yoo taate jaarmaanii galuu deema jaartii jaarmaanitti dura lafa qabeef jedhanii jaarmaanii galuu deema. Maaliif? Amma ijoolleen kalee inni wanni as Naayiroobii taa'ee maali? Wannaa eegu jira faannoo. Faannoo dhufaaf eegu jira. Teenatuun faannoo baattee fiddi karaa haxooftii fi ijoolleen teenna waraana sii gadhaa karatti haxee dhooftee maal gootee akkuma amma dheengadda pireezidantii kabajamuun pireezidantii naannoo Oromiyaa fa'aa jedhan kana gartee haxee dhooftiif gartee waraana duubaan dhooftee gadi hin dhanne gooti asirraa qabdi. Faannoon ammoo gadi gartee badhaadhina naannoo isaanii qulqulleessee ol dhufti. Gaaf jarri 4 kiiloo seenan jawwee dhufee gartee biizinesa dalagataa jechuudha. Inni waan biriin barbaadu angoolli muummicha ministeeraallee ta'uuf miti. Biizinesa dalagataa inni. Oromoo kolaasisa. Oromoo ajjeesisa. Amantiin nurraa jijjiira. Akkuma amma kalee dheengadda godhisan. Akkuma Arsii keessa dhaqee qalaa jedhee waliin naqee Islaamaa kiristaana wanni jedhan lamuun jiru jedhe san. Sene akkuma xiqqaarraatti guddate kan ilaal kaayoo isaa baree garte. Yeroo xiqqaa Islaamaa kiristaanni walii qalaa ilaal. Kan uummanni amantiidhaan wal kabajee walii qalu inni waliin makaa jechuudha kaleessoo bara. Kanaarra guddate.
أما نمني كنا يدوني كمسلمة قربانكم مسلمة سبحان الله ربي مسلمة ساقول إيه ربنا ما كنا برس لا ربنا ما كنا ودي وانا بام في الإيقود أتوميت نولي ربي إسلام مرات نجراج سينو أجيسينو هاكاسو يسلي رب إسلام أقول هنا وقنافي قالوا إسلام مان سبانينا مولو الشيسو نيمتي يكا دلقو نيمتي كجبو نيمتي سباني أرار سودان dhugaa dubbachuudhaan lolaniillee biyyaa as dhufanii qabsaanillee as dhufanii uummata ofii wajjin uummataaf du'anii uummataaf hidhamanii uummataaf madaayanii uummataaf beelayanii akkasii qabsaayan malee uummata irratti hin qabsaayan ofii jiruu gaarii jiraachaa suufa uffatanii eeydoo godhatanii viillaa keessa galaa kabajaa ofii tikfachaa qabsaayaan dura karabaata godhatee ani qabsaayaa jedhu dura hattuudha inni abbaa fedhaa haa ta'u biyya fedhaa jiraatu suufa uffachaa karabaata godhatee bar suuffate jechuun nattaatee pirootokoolii eeggatee bar abboomee akkam godhee pirootokoolii kiyya eeggadha jechuudha. Pirootokoolii beektanis kabajaa an nama kabajaan naan malte namni suufatu akkasii bar ani kabajaa kiyya qabeenya kiyya dandeettii kiyya agarsiisu akkasii bar. Kaadiree iyyuu dadhabe mootummaan kun. Uummata irraa qaraxan guurinii jetta. Taaksiin guurin eessaa maaliin jiraata waajjira mootummaa wali dalagu. Kaadiree dhaqee ergatuun maaliin jiraatti? Ati bar kaadiree bara birrii qallabuu hin dandeettu. Sabni kuni saba ati taphattuu miti jawwee. Dhiisaa. Abbichuu gaafni rakkoon isa dhuftee inni waa ta'u wanni isin yaaddan ta'u gaaf kan beektu gaafa akka keessan mujriima ta'e hangoo ofii tikfachuuf deeme gaafa akka keessan garee wayii ijaarratee garee wayii cabsuu deeme gaafa akka keessan amantii wayii gaqqabee amantii wayii ol qabuu deeme haqa rabbiin irratti file tana gaafa dhiisee karaa irraa gore akkuma tetti akkuma albashiirii keetii san ta'a jechuudha. Albashiiriifatti garaagarummaan keessan maali? Bashiir ala sadiif ati garaagarummaan maali? Nama jedhee baratti ilma kee obboleessa abbeeraa eessuma kiyyaattu jiraa jedhe adaadaatti iyyaa dhiifamu. Raastaadha jarmaan jedhamu akkana jedhe mujriimaa jedhe nama akkasii jaaladhaa jedhe gurbaan tarfii godhate nama ajjeesu jaalatte nama akka gaarii nama fixuu nama ajjeesu jaaladhaa jedhe. Ayinaa osoo dhufte waan nu gootu rabbiin ni beekaa bufa miila dhoorkateedha. Rabbiin ni beekaa bufa miila dhoorkateedha. Baradhaan muummicha ministeera abbichuurraa TPLF illee nafxanyootallee ergamtoota baandaallee akka keetiifaa akkuma abbaan gaariin ijoollee gartee taayim awuteedhaan jaalatiin beekta. Taayim awutiin beektan jawwee taayim awutechoon biyya faranjiitii ijoolleen tuman. Yeroo ijoolleen waa balleessite mana hidhaa qaban mana keessaa. Gariin gartee hundumatti mana gidaara qabadhu dhaabadhu jedhanii daqiiqaa gamuuf taa'ee. Kun ammoo ruumiyooti bakkuma kilaasii wayii galchaniitti cufan. Yoo fedhe manuma ciisa isaa meeshaan taphattuu jalaa guuranii achitti cufanii dhiisan. Taayim awut ittiin faranjiin adaba jechuun mana hidhaa. Maaliif irraa baratti ijoolleen? Maaliif as na dhaaban? Awwaa balleessinaa lamuun balleessu jettee baate jechuudha. Nuyi tumna ijoollee biyya Afrikaa ni tuman. Shaxxeen abbaan kun kabal'aa waagoon faranjiin akkasiin goo taayim awut ittiin. Taayim awutii isin kaa yaabbichuun taa'a hin yoo dhiisa hin zarraaf isin jajjenne ijoollee hidhansaan bar taayim awutii kaansani yoo sa'a nyaataa ga'anii kennaniif. Waan jarri wattoo qo'attuullee ni watti. Taayim awutii isinii kenne. Isin hidhee isin gabbisee namni isin ajaa'ibee mana hidhaati namni ba'u gartee jiruu takkaan jiraatin maaliif farshoon isinirraa hafti jimaan shiishaan wanni martuu isinirraa hafa kanaaf gabbattanii bar tokko. Noormaali akka isin taatan waan ilmi namaa nyaatee dhugu isin nyaachisee obaasee isin gabbisee gabbaase seenaa biyya kamuu keessattuu hin jiru. Osoo isin taateen yoo akkuma Mangistuu Hayilemaariyaam akkuma Mallas Zeenaawii akkuma Hayila Sillaasee mataarraa buqqisa teessan silaa. Lafa nagaatti kunoo mataarraa buqqisaatanii ibaluun karaarraa qabaa. Gixaloo ijoolleen teessan illee baroonni isin jala deemu wanni isin barsiiftan arraba jedhu koomantii jalaa laala waan jedhu katabtu waan jedhu nuun jettu ilmi abbaa fakkaataa jedhan. Namuu nama deeggaru fakkaata. Warri hadha ijoolleen zinaan biyya balleessite guutuun ijoollee ati guddifte ijoollee teeti qeerroo teeti martisi.
warri ahlu zinaa ta'e, warri qaanii namaa dhabe. Maaliif nu arrabsuuf jecha leenjistaniiti ijoolleen waan arrabsuu dhabdees waliin salphattee wal arrabsuu dachaate. Wal xiqqeessuu dachaate. Ijoollee abbichuun guddise ilaalme badhaadhina laal. Namni leenji'ee karaa gaarii deemuu barbaade badhaadhina ta'a. Ameerikaa illee dhufe, Awustiraaliyaa illee, Kanaadaa illee dhufe. Warri qaree piippii jedhu bilxiginnaa jedhu baraadha badhaadhina jedha bareechisee barnu caalaa. Badhaadhina jedhu bara. Badhaadhinaa siin jedha. Maaliif iskuula guddaa kun nama hedduu irraa barate. Sooqiddaan anaaf jettu dhagaa ta'e ufiif jettu mi'aayii jedhan san. Namiifuu nam tokko ajjeesee tumee garafee akka isaan sodaachisanii warra tikaatiin mataa dhiiga dhaabanii akka wayyaaneen goosanii miti gatti sanatti alchiisan. Akkanuma leenjisan. Ni dhufa abbaan fedhe arrabsoollee kaanillee ni dhufa. Eenyu dhufa? Eebalu kiyya anillee akkana ta'eetiin Oromoodha ilma Oromooti akkana biyyaa baqadhee birrii akkanaa qabaadha danasiisaa gooftaa kiyya dhiirsa kiyya akkana itti dhuftee girrisaan kalee alatti gartee arrabaan. Muummicha ministeeraa gartee agarsiisa salphisaa turte. Balbaluma isaa ispaaltimen tolcheera makiinaa alaa guurtee galtee roofachaa jirti kun. Namni hunda qabatee kuun Baalee galee, kuun Wallagga galee, kuun Shawaa galee, kuun Finfinnee galee, kuun Adaamaa galee, kuun Dirree dhaqee namni gartee maal qo'achuu jira. Karaa badhaadhinaa kana gubbaa deemuu jira. Kanaaf ilmaan Oromoo dhiifama. Wanni karaa kan isin dhufne jechi jawween barreesse laaftuu jettanii ilaaluun ni mala isiti. Zaalima hundaayyuu jedhe. Eenyuuf abbichuun karaan karaa asadii irraan barattuu jedhe. Wallaahi. Osoo namni gaariin, namni haqa dalagu, namni dhugaa dubbatu, namni uummataaf yaadu, biyyaaf yaadu waan akkasii barreessanii fakkaattee jechuudha. Hagadhaa mallas hin qabne nuuf faarsa. Osoo mallas jiraatee jedhadha yoo waa dubbatu. Mallas binoo rukkoo jedha bakka ga'e miidiyaa irrattu. Ihe hullee maxaa nabba. Hin dhufu dhugaa. Ati illee silaa tokko wanni itti wannaa ta'e maali? Namni iskoolarshipii ergate mallas Zeenaawiiti. Harreen ufiyyuun galtii looniin galtii jedhan. Dhaga jawaar. Harreen ufiinuun galtu looniin bineensa jala alaa galtii jedhan. Mee dura ufuma keetiifu akka Jawaar Mahaammaditti. Jawaar Mahaammad ta'ii gadhaabadhu dura. Saree fi reet walitti dhufe jedhan. Wal duraa duuba deemanii eegee qaqqabadhu jettee jedhamtuu hin taane. Yeroo saree illee dura dabartu eegee kun ree illee akkasii kontoonfattu. Ree eegee qaqqabadhu sareen dura dabarte. Saree eegee laal hin agarre bara kanarraa illee barattu. Kanarraa illee barattu. Warra isin leenji sirraa maan baranne jawwee. Warra karaa kan isin fide shira kan saba addaan qooduu amantiidhaan naannoodhaan. Ijaaruu nafxanyoota isin barsiise eessatti hadha hin jirtu bara. Ilmaan isaanii illee hin jirtu bara. TPLF itti isin aan meetadha TPLF hin jirtu. Maaltu san godhe shira dalagan dhara dalagan. Teessanuun agartanii tanamaarraa waan himinaa jechuu barbaadee jawwee. Ani eenyu jedhe dura eessara kalee eessara hadha eessara jedhi uflaali. Akka lammiititti sittizin Ameerikaa qabaachaa turte. Akka maqatti aktiivistii turte. Itti aantee gaafa fayyaalisa keenya bira dhufte hayyuu taate. Ka Ameerikaa bulchu biyya 128 bulchita sin jedhanii ibara aktiivistii takkaan jirre tokko taate bara. Akkamitti taatee miskiinni kennan beeku kaa dhagartee si waliin si faarsuun faarsee bulaan akka aktiivistii jabaa akkasii itti taate hin beekan. Dhiira meeqa nyaatteeti. Sisteema meeqa ilma namaa irratti daladdeeti. Waan qocceenurraa ilmaan Oromoodhaa ka jiran hundarraa walitti qabatte. Ijoolleen maan oppiidootti haxarrabsitu tun hayyoon as keessa jiran kana dalagan. Ala teettee iyyite malee bara dhaabbichuun fa'a ilmaan Oromoo wayyaanee waliin jiran gaafas gartee baloo jedhanii bara wanni takka hin jirtu. Mustafaa Huseen si'iif ana caalaallee bara yoo dhuga gaddeeme Mustafaa Huseen namni waan guddoo jijjiirama kana fide. Mara caalaa. Lammaa keefaallee harka kennachiise. Lammaa mataa isaa kaatee faarsitu san ka fayyaa qotee bulaan kennaa fi faarsee bulaan kenna faarsu Lammaa Magarsaa bara namni dafee harka kennachiise bara osoo inni baloo inni jedhu duuba dhaabatee bara Mustafaa Huseen ka inni baloo jedhuun bara Mustafaa Huseen isaa eejee bara. Mustafaa Huseen waraana isaatiin bara pirezidantiin naannoo Oromiyaa Lammaadha. Itti garagalchee balaa itti buuse. Gaafa kana
arsiin eegaltee jedhe lammishaan kee arsii jammarechi akkas jedhe barree dhugaa dhagee hin beekame eenyutu itti aanse xayyibaa itti aanse warra xayyibaaf ajjeesuu dhaqe ilmaan shaashamannetti ilmaan arsii ajjeesuu dhaqe xayyibaan fuutee hidha guurte qabbi sodaatu kaan nam dalnisiimaa barjawwee seenaa eenyu akka seenaa dalage eenyu akka jijjiirama san keessa dhumate eenyu namni Oromoo keessa dhumate ilmaan arseetii bara bakka takka nama 300 fixee bara sifixe wayyaan inni barlee jawwee yaa ilmaan arsee mee dhagaa ilmaan Oromoo dhiifama naa godha mee waa dubbadha takkatti mee dubbadha dubbisaa haadha ilmaan afur Hasanii Hussein fan beeytaniin irraa du'e sooshaal miidiyaan hin dubbanne ayyoo laggatti mucaa tokko carraa du'e reeffara teessan jira kee dhalee baragadhaa gaba ibara injiraanii gartanii tokko maal taate abbaa yoo ta'e barnuu bartee warra reeffara teessan sanii jedha teenna ayyoon ilmaan afur irraa ajjeesaniiti yeroo isin awwaalattee illee boollaa qotanii baasii jedhaniini baasii bakka bira awwaalii jedhaniini nama 300 tokko ajjeesanii magaalaa takkatti bineensa nyaachisan keenya. Heeroo nam 27 fixanii bineensi nyaate. Wanni nama tokko irratti hin dalagamin nurratti dalagame. Hadha shirka keessatti ummata musliimaatiif kiristaanaa ilmaan arseetiif ilmaan tuulamaa wal ficcisiisu shirri dalagameef kinni keessa kaaye kunooti hadha amnistii isaatti dhaqee human raayitii isaatti dhaqee arsii keessatti yakka ilmaan daa'imman irraa eegalanii dalagan jedhee hadhallee deemaa jiran. Taane nama 7,000 ijoollee 5,500 jedhu bar 3,000 hadha xiqqaatti arsii keessa dhumate. Gaafa dheengaddana kabbaban jette ijoolleen dhumatte ilmaan arsiiti. Shaashamannee irraa gaadaamaatitti ijoollee dhumatte hundi ijoollee teenna. Gaafa Hacaaluun du'e namni dhumate harka 175 ilmaan arsiiti. Lafti gartee jalqaba ibiddi keessaa boba illee teen qabeenyi gubate illee keen. Mee bara Hacaaluun ilma Oromootiin goota Oromooti bara jagna Oromooti Oromoo guutuu irraa du'e. Amboonni irraa dhati balaan ittiin buune bara gaafas. Finfinnee keessa balaan hin buune bara gaafas. Gujii Jimmaa Harargee bakka ittiin buune bara nu bira bakki balaan itti buute. Ka kaampaaniin gubate, ka qabeenyi gubate. Ka makiinaan karaa Rabbii akka biyya lolli itti buute fakkaate. Ka ilmi namaa gabbaasee wal qale. Wal baasee ol qalee balbala. Bannama bira kan qeerroon. Ijoolleen qeerroo amantiidhaan gabbaaftee ol qalte maayii. Haga xiqqoo rabbi nu dhaqqabe baraa yeroo san haga xiqqoo musliimaa kiristaanaaf xiqqi hin dhooyin ibiddi xiqqi. Gaafa inni na kabbabe jedhu sani dhiisaa barreessu Amadi dafu haa ta'u dhiisaa dafu arsiidhaan ni beeka godhe. Fakkaata jawaariitu hundu dhiisa. Tamaami kadirillee dhiisa hundaa ta'etu dhiisa. Teena ganda keenya maqamaan beekaa baraan. Ganda keenya maqaa kana baafata. Warri arrabsanii deebiin deebisinaaf angoowwaallee haa ta'u dhiisa. Akkanuma gowwaa ta'anii arrabamaa. Waa irra arrabamne qabna kaa. Aabbichuu caalaan arrabamne. Ilma namaa haga nu agarre keessaa namoota sooshaal miidiyaaf kallattiin alkallattiin arrabsameef silaa waa jedhan haga Dr. Abiy Ahmad Ali namni gartee arrabamee diqqaate hin jiru jechuudha. Garuu Rabbiin sadarkaa isaa ol fuudhe. Maaliif? Dhugaa irratti abaarsa eessa dhadhannaan bakka na ergan yoo dhabde hoo jennaan abbaa deebi'aa jedhe. Warri badii aabbichuu hawwe guutuun ni bade. Warri aabbichuu salphatu dhufe guutuun ni salphate wallaahi. Kuni baallama Rabbi seenee bara. Gaafa asiin dura bahanii abaaran yaa Rabbi bilxiginnaaf raayyaa ittisa biyyaatiif Abiy Ahmadiif ijoollee isaa maatii bilxiginnaatiif bilxiginnaa yaa Rabbi mataa qabi jedhan maal jedhe homaa adiraa kaan
biltsiginnaa mataa qabi jennee ganama onu rafaa kaa'u nam 33 mataa nurraa qabamee jedhe. Warri akkasitti abaaruu guutuun warri gartee toobachuu beeku warri dubbiin galtee fi qara dogongorsanii toobadhaa jedhee dachee gartee. Warri kaayoon isaa ilmaan Oromoo kana salphisuu diqqeessu alaa kiiloo keessa jiraachuuf mataan dhukkubu hoo agadhaa kun kaadiree gubbaa irraa waajjira muummicha ministeeraa irraa haga ganda qabalee duwwaa tokko lama isin jettanitti ganda baadiyyaatitti hagadhaa gartee wama sannuu yaadanii jechuudha shirri dalagamu. Gibira ofumaa waan mootummaan jedhee ol qaraxa waan mootummaan jedhee ol taaksii waan mootummaan ol jedhee ol irraa guureet jawwee bilbilataa jechuudha. Hagam fuute rabbis haa balleessu hagam fuute hagana fuute inni illee irraa murata bara 500 nam tokko irraa yoo fuudhe 300 fuudhe jedhaan 200 hin kaatame 300 guure tana 200 isaa kennee 100 takkaaftiif inni illee 300 fudhata kana godhatti hatee fuudhee hattuun fuutee jedhan san gartee zaalimni martuu akkanatti dalaga ijoollee gaaraa galtee tanarra dhaga'u deemtanii waan dalagamu. Yoo abbaan buttaa yookaan abbaan cibirraa deemaatii saglii takka bobbaasee waa fuudhaa jedhee saglii illee achi baateeti akkuma ijoollee shaneetu dubbate kaawwarri garee gartanii OMN irratti yoo 100 fuudhaa jedhanii ergan maal jedhe 300 fuuneeti 300 keessa 200 kiisha kaannee 100 fuune ammoo 50 qofa fuunennee 50 ammoo raggallaa jedhe yoo nu achi galle ammoo 100 fuudhii siin jedhe malee 50 fuudhee ani nu ajjeesanii jedhe gartee. Kuni maaliif uummata saamaa ajjeesaa hiraarsaa uummanni mootummaa kanarratti haa ka'u taaksii kafalchiisaa qaraxa itti dummeessaa waan gootan ammoo nu ergaa. Ayyoon boottutu yaa rabbi chaarti bara. Yoo muummichi ministeeraa yookaan mootummaa jiru gubbaa ajaje isuma deebiti. Yoo uummata saamaa herregaa olirra kaayaa gibira akkas hin jedhu mootummaa kanaan mujiriimni fedhee akkas godhaan jedhu uummata ofitti hin kaasu mootummaan qabu. Osoo danda'e mootummaa addunyaatu bara osoo danda'e osoo mallaqa argatee danda'e uummata qabachuudhaaf sanuu yeroo rakkoon itti jirtu yeroo diinni itti jabaate uummata irraa waa maraa gabbuusa osoo danda'e. Mootummaan wallaalaan siyaasaan beekne kam uummata ofitti hin kaasu. Akka inni itti dalagutu gariin namaa aaree jaanjoon araakkiiloo seeni mana mootummaa kana yoo seeni mootummaan hedduun dhama'ee maal xabeettani akka Mangistuu Hayilamaariyaam fa'aa ta'e san akka Mallas Zeenaawii inni kutee warri isaa kaafee abbaa Isaayee fa'aati likkinnaas gabbaachuu walleen kana gartee maal ta'in dhamaate bari muddamte gara deebitu dhabdee waan qabattu dhabdeeti likkinnaas gabbaachuu walleen jette likkii galte ofii yoo muddaman namni biyya namaa dhufe mana namaa seene akkas ta'a. Hattuu yoo mana namaa seente bari mana namaa seente hattuun haga namni argin akka gaarii itti suuta mana keessa deemtee bakka waa jiran ejjennollee suuta tankaarfachaa waan fuutu maraa eeggachaa alallee caqasaa fuuti. Yeroo takka waa itti dhufa loo karkaa balbala gara balbalumtaan aga seenteen gara wallaaltee gola keessa ol fiiddi. Akkasuma yoo sirra deebitu rabbi si haa baasu. Saree golaa deebitu dhangartee taa'annaa mana seentee nama alaa itti ol seenan si ciraa baatee jechuun sii galee. Abbaan manaa wanni si jarjarsu hin jiru. Wanni isa muddamsiisu hin jiru. Suuta waan hundaa bakka sii kaa'aa deema laala. Osoo itti maltan, osoo albee itti qaltan, osoo nama itti qartan, osoo itti wal ijaartan, diinagdeedhaan, ololaan, siyaasaadhaan hagumna keessa ni bara. Bakki muummichi ministeeraa mootummaan hadha jiru sin jalaatti ba'ee jiraan jiru. Kaadiree guutuu ijaartanii. Dayyuusa dhufu jirraa quba qabaadhu waan dalatu kan dhiisuu baattanii. Nama xiqqoo sombaanillee ta'u hafuura baafatu abboo nyaadhu nu nyaachisi kanaaf jennaan salphachuu deemta quba qabaadhu. Eegaa maraa dhawaa teessitti himtanii. Adda ilmaan Oromoodhaa bari biyya keessatti cinqii isaan keessa jiran kaadiree teessanii bari nuukee bira jiru quba qaba. Hadha warri gartee biyya tanarraa hajaa hin qabne. Baalaa gizeen akkuma ambi baalaa gizeen hin jedhe. Baalaa gizeen hadha ilmaan Oromoo hedduu cinqii ka dalagachuu barbaadu dalaggaa dhoorganii ka qotuu barbaadu qonna dhoorganii ilmi namaa dhama'ee gara deebu dhabee gandaan amantiin hadhallee yeroo silaa namni wal qabatee waa dalagu duratti utaalu nu uumi biyya tana namni biraa irraa fayyadamutti uummata biyya kanaa dhamaasuu jirti. Kana hunda maaliif? Gorsa keessan, teeksi meesejii keessan,
caasaa keessantu kana dalagaa jechuudha. Kaadireen hadha barnama qooddee kutaan gandaan wal gargaartu. Hadha waajjiroota Oromiyaa kana keessa waa hedduu argaa jirra. Waa hedduu deemaa jira waajjira mootummaa Oromiyaa kana keessatti. Wanni waliin haasoftuun telefoonaan. Telefoon nama isaa malee jalaan kaasu. Telefoon nama amantii isaa qabu malee jalaan kaasu. Waraabessi kawaa nyaatu hundaa kan maqaan badu tokkodha. Kawaa nyaatu tokko kan maqaan badu hundaa jedhani'a. Mootummaa jedha namu. Kawaa balleessu waraabessa ganda keessa jiru. Kan maqaan badu Abiy Ahmad Aliiti. Namuu gaafa gadaa isaa fixatee yookaan hanna isaa badii isaatti argee mootummaan kun ari'e. Akkuma kunoo maal jettanii maqaa isaa lamma wajjin ari'anii amma laawucu kana eenyu qindeessa moo sirreessa moo saamsisa. Akkuma san gabbayee anatu beeka maal beekta anatu beeka akkana jedheeni dura taa'ee akkana godhaa jedheeni baroonni nasii bayii lafa gurguratee kaan saamee kaan maal godhee hanna waliin qabanii hangoorra ari'an. An badii balleesseen ari'anii jedhe takka adabateen ta'een. Kanaaf na uffolcha ilmaan Oromoodhaa wanni kana mara keessi deemee maali? Wanni hadha akkana iyyinuuf uummanni keenya waggaa 6 dabre kana mootummaan maal akka fakkaatu gandi qaleen beeyni. Ebar naannoon gariin amma osoo Harargee Baalee dhattee ilmaan Arsii kana keessa dhattee gaafattee gabrummaan maal fakkaatti akka gaarii sii uummanni keenya. Rasni deebi'u Oromoo kamuu caala Harargeef uummata Baalee dhattee gaafatte akka gaarii sii himani. Warra nuun jedhan sanii bara tabtaabbaa. Maaliif? Amaariif qulqulluu dubbachuu hin dandeenye. Tabtaabbaa. Warra jedhaniin san yahonee sawna hennaa maanne warra nuun jedhan san ati nama wayiitii eenyu. Uummata takka Hayila Sillaasee illeen Dargii illeen Wayyaaniin ibiddii ganda keenya irraa hin dhaabine jechuudha gandi keenya. Oromoo qooduuf miti Mustafaan dhugaa jirtu isinitti hima. Fudhattanii dhiistanii takka ganda keenya irraa ibiddi takka haa namni gabbayee dhaabbata eenaa murmu. Abbootiin qabsoo tanallee qabsoo Oromoo jedhan dhaaba Oromoo ka jedhan dhaabe gabbayee naa murmu namni Oromoo ganda biraa keessa dhaabbate. Qabsoo isa jedhu riphee lolaa isa jedhu ummata falmate ijaaramee caasaa godhatee jaarmiyaa godhatee kaayoo heeraaf seera baafatee gabbahee lole qabsaa'e abbaa qabsoo nam tokkoo hin himu. Garuu yeroo qabsoofnu sannu Baalee Harargee yookaan Arsii fi Arfan Qalloo qofaaf miti. Oromoo guutuu bakka buunee Oromoo guutuu ammannee qabsoofne. Hadha warra baalaa gizee nutti ta'e jira. Warra baalaa gizee nutti ta'e. Achi warra nu qabuu barbaadu gartee ciqileen. Nama waa takkaan dalagin. Uummata wayii kama looxisee dhufee hadha gartee lafa barbaada. Dalagachuuf fayyadamuu dhufe. Qabsoo kana keessaa qooda hin qabne. Kana maaliin nu godhan? Hadha horii qababbar. Nama maqaan musliimaa keessaa Jawaar qofa qabsaa'ee warra nuun jedhu jira. Hin jiru eenyumee Islaamni qabsaa'ee warra jedhu jira. Arsii keessaa Jawaar malee eenyu qabsaa'ee warra jedhu jira. Kutaan kun waan dhiifama naa godhaa isin tuquuf miti bara. Bakka rakkoon jirtu isin dhaqu jira hadhallee. Jawaariin maaliif laalleellisanii bakka hundaa gama gamana gabbaasanii as fidan beektaniisi? Kaadireen fakkaatee bulaan ilmaan Yohaannisootaa maqaa Jawaariin nu'uu kana gartee waa hundarraa nu dallayan. Shakkamtoota. Farra mootummaati, farra Itoophiyaati nu amma. Uummanni Islaamaa kamuu kan Itoophiyaa keessa jiru is jala as nu qabanama.
akkasiin qabsoon. Kutaa maraa keessa nama waa balleessu jira, jabaa qaban, goota qaban, namuu seenaa qaba. Oromoo tana yoo lafa gakkeenne kutaa 11 Oromiyaa kana ilmaan Oromoo kun osoo Itoophiyaatti hin dhaqin kutaa 11 seenaa dalagee qaba. Cinaacha laafaa qaba, jabaa qaba. Wanni dalaganne osoo nu beekne walitti hin dhufne Haile Sillaasee fi Mangistuu fi Mallas Dabree nu bulchuu dhiisi miliinikiin silaachitti ofirraa qabna. Adda bakka nu dadhabne warra kalee miliinikiin kaayoo isaa baatee nutti hin dhufe mara dadhabaa jirra baraadha. Warra kaayoo miliinikii kalee nutti hin dhufee Oromoo taawwan guutuu ittiin nu laaqetu abbaa qabsoo ta'uu agarra baraan. Nu miliinikiin illee lolle, Haile Sillaasee illee lolle, Dargii illee lolle, Wayyaanii illee lolle. Namni nu lolli dhaabbichuu qofa. Maaliif? Ilma Oromooti. Kenna. Jabaa kenna. Laafaallee ta'u laafaa kenna. Wallaalaallee ta'u wallaalaa kenna. Ka jagna tanaaf goota kana ta'e dhiisi. Akkamiin of lolaan? Akkamiin of arrabsaan? Kaambuu naataa jedhee filate. Kaambuu jabaa kenna jedheen. Akkamitti an dura dhaabbadha? Ammoo faallaa deebise dubbiin bishaan gadii ol yaa'a jedhanii hadha alatti yoo achi dhiibamnu, alatti achi ba'an kara deemtuu yoo abbaa qabsoo taatu hin toltu. Maani duune ni jirra lubbuudhaan. Abboonni keenya akaakayyoonni keenya osoo falmatan qabri galan haqa irratti dhugaa irratti nama saamuufi miti Oromoo qooduufi miti. Oromoof jecha kaayoo Oromoo maqaa Oromoo qabatanii. Kanaaf Oromoo tiyya namu dhagaa yoo nu walii gallee nu gahee jennu. Sii qabsa nama jedheen hin barbaannu jedhaani amma. Yoo ati akkasitti yoo ati nama kamuu gabbayyaadha waa himuu deem Oromoo bakka buuteen dubbatin hagamamee komantii barreessaa jalatti. Namni dhugaadhaan biyya tanaa yaaddan lakki Oromoo bakka buuteen dubbatinadha. Akka mataa keetiin maqaa ho'i baafadhu. Waan akkasii barbaada jedhi. Dhaabiraa baafatanii gadabanii haasanii adda bilisummaa Oromoo illee hin jiru. Kaafaa illee hin jirtu. Diggameera dukkaanni irraa gaafa mootummaan kun boordiin filmaataa gabbaasee dhaabni kunniin ni jira jedhee inni gabbaasee lafa kaa'e abaa illee yoo jiraate abaa jennee waliin haasofna. Kaafaa illeen kaafaa jennee waliin haasofna. Uummanni Oromoo tana fudhaa. Wanni kana mara keessi ni deemeen maali? Karaa dheeraa deemne kana aga kaa namoonni waan nu dalayne akka laafatti ilaaluun ni mala namoonni nama yoo wajjin wadha haasofne immooshiin ta'ee haasaa Mustafaan jedhan. Hin aara. Hin aara. Eeyyen. Immooshin ta'a eeyyen. Maaltu immooshin na godha? Namatti bara akkas jedhe kaadiree warri gartee shiraa kun dalage nama kana kawaa meeqa dalagee akkana godhe akkas jedhaniiti gartee akka namni jalan deemsirraa waan dhageen nama keenya akkanatti fooyanii addanu qoodanii jedhe. Yoo immooshin taane bara wanni nu jenne guutuun hin taatu. Immooshin himoonni godhaa jiru. Dhugaa jirtu san. Kalee ijoollummaa keenya irraa lafeen itti nu cabxee wareegama itti kafallee yeroo keenya itti gubnee qabeenya keenya itti baafnee bar mootummaa irraa Oromoo saammanneeti miti bar. Lafa Oromoo fudhannee gurguranneeti miti. Keenya itti achi baafnee qabsaayaa jirra. Wareegama itti kafalaa jirra. Warra dogongoree karaa irraa ba'e as deebisaa jirra. Diinaaf fira saba keenya adda baasaa jirra. Dhugaaf dhara saba keenya adda baasaa jirra. Yoo aarreen dubbanne yeroo dhugaan jallatte koflaa sii dubbadha lakki Mustafaan as gubbaa taa'e. Koflaa sii dubbadha lakki. Dallanaat dubbadha. Yeroo dhugaan jallatte yoo dhugaan lafee qabaattee si dhagaame immooshiin ta'uu osoo hin taane aartee dubbatta akka ilma dhiiratti. Hayi
gaazexeessaa ta'ee shururuu jedhee lakki nama duuba as laallachaa naan nama gilgaalee dubbadhuu miti kaa wadi gilgaalee dubbadhu hin jirtu dhugaa nadhufte guutuu si fuulaan sidha abbaa. Kalee akka taasifnu nu beektanii kalee bar duriyyee feesbuukii irratti ijaaranii mana kompiitara kudhan itti kennanii jawween faati bobbaafte akka jarri dhufte sanitti deebisaa turre afaan jarri beektu. Biyya guddatte kana keessatti biyyoota biyya guddatte alhamdulillah rabbiin nu fidee agarre siyaasa yeroo si waliin taphatan geemii akka si fakkaatan yeroo maraa. Barataa bira dhufan barataa fakkaatan, hayyuu bira dhufan hayyuu fakkaatan, wallaalaa bira dhaqan wallaalaa fakkaatan, naggaadee bira dhaqan naggaadee fakkaatan. Qotee bulaa akkasuma ta'an uffatallee akkasii uffatanii waliin deeman. Akkas ta'uu baannaan yoo qotee bulaa gartee isaa dhoqqee dhiitu kanatti suufa itti nattee itti dhuftee biraan deemte akkas ilaalee qoflee qotee bulaan qonna ofii qotata. Suufa naggarsiifataadha gartee narratti uffannadha. Ana jiruutii yattanaa siin jedha gartee ati waan feetu itti haasofte. Yoo ati humnaan dhaabettee eetumaan suufatti naqee dhufee dhaabata agartuu siin jedha gartee. Yoo ati nama barate hayyuu kana bira dhattee ati jala cabtee agartee akkanatti nama baratettee ati kottee caccabsitee isin nama barattee illee akkanatti jetteen kun namoota akka beekuu hin dandeenye wayittuu sin laakkan. Nama baratee yeroo bira dhatte nama baratee yeroo bira dhatte ni lolta. Maalitti namoonni akka keetii kun osoo jiru biyyoonni akkana nama akka keetii kana barbaadnan ka biyya jijjiiru dandeettii qabu waa uumtee uummata kanaa waa godhuu qabdattaan ofii bariisarraa waa barbaaddaati. Narra jabaa jedha naal gaafa kana ofirraa si eegaa kun nama namaan deemuu danda'u jedha gartee. Kenna kana gannaqanii jabaarii malee namni hin jiru goonni akka isaa jedha takkaan agarree dayyuus ni goota. Hayyuu takkaan agarre warri jawaariin hayyuu jedhee mataa nu nyaatu. Takkaa dhiiran agarre takkaa gootan agarre. Warri adda ijoollee shanee tagaaran nama qaltu kan takkaan agarre woboollee waraana bilisummaa Oromoollee dhiira biyyaaf qabsooftullee takkaan agarre dhiira qawwee fuutullee dhiira mul'ii zinnaaraallee takkaan agarre. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa kan mataa dabbasaa hidhatee deemu kanaa miti. Leenca fakkaata goofaree filee deema. Yeroo ati itti dhufte dabballee isaatii miti waraana isaa. Ilaali maaliif ni leenjisan siyaasaa barataa. Waan hunda baratee qophaa'ee dhufu akkasumas waraanaan ta'u. Tokko namni siyaasaa fedhe yoo itti dhufu ija si keessaa guuru abbaa kiyya. Uffatu bareedaa. Mul'ii irraa hidhannoon bareeddi. Turte maal godharee jira nama afaan yoo dubbatanii bareeddu. Hidhannoo teennee yoo silaa agartanii boottanii. Maashina hodha jetta malee namaa miteetta. Ka calleen isii qulfeettanii qulfii isii kana walitti qajeelee ka boombii irraatii fi ka kaartaa irraatiif cabuxaatii fi guutuu isaa naannoo ati ilaale callee gartee dubartiin bonkoo irra duroodhatti fakkaattee jechuudha. Dhaabbii isaa wata gartee hin baqatta abbaa kiyyaa. Akkas ture. Kanaaf maal jechuu barbaade kan isin dhaqa. Siyaasaa akka itti dalayne gaafa arrabaallee nama arrabsaa turre. Gaafa lolaallee lolaa turre. Gaafa aara illee ni aarraa, gaafa kofla illee ni kofallaa jechuudha. Siyaasaa akkasitti dalayne. Dhaabbii qabaatta. Waan jette hojiitti hiitta. Ni godha. Wanni kun uummata kiyyaa bu'aa qabdee ni qabdi. Osoo hin beekne hin qabdee hojjette si salphatta. Si dhaban kaa namnis dura taa'u kun guyyaa takka si afaan bantee rifattee waan ati kalee jette namni si dhufee kumanti sila bata kijibdi chaatti chakalee akkas hin jenne kun hotii siin jedha kaagartee dhufee. Wallaalin naan dubbatte yookaan nama sitti himete. Woman jirre wayii fuutee gartee nama si dura taa'aaf darbatte. Kasi beekan hin maali ilma dhiiraa nama siyaasaa nama uummanni ilaalu. Nama ummataaf dubbatu yoo taate jecha kan kee waan feete yoo taate bakkaan buqqaatu. Sagal siif ajjeefamaa sagal biyyaan bahu lamuu akkasiin ta'u Oromoo akkana goone akkas goone yaallamee taan hin jiran. Shirgoonee qabsiifnee achi buutee gaafa rasaasni banamee jedhan takka jira jechuudha. Akkana goone akkana goone yeroo wanni godhan biraan baatee dhiiraan waliin dhufan tana buuteen kun Keeniyaa. Kun Ameerikaa, kun Awurooppaa, Igiree Awuciin jechuu garte. Kanaafuu ilmaan Oromoodhaa
warri hadhallee dogongortan warra gartee wanni amma bakka 100 dhaqee isin fiduuf namni na dura taa'u kun martuu hin fakkaatu. Uummanni keenya hedduu warra biyya jaalatu namni dura jirtan kun biyya jaalattoota warra dhugaa jaalattan warra garaan keessan ibiddaa warra hadha dhugaan tun teenna namni kun kenna halaafatu haa jabaatu maa itti duulan jettan kanaan ibar hedduun keessa siyaasaa beekumsaa fi wanna sirra na waliin qaqamtaniif quuqama sabaa waan isin dhagamee asin teessa lamii waan beektu kofaltii sadaffaan maal koflaa jan kan beekne jechuudha. Garuu siyaasaa ibidda jiru nu caalaa namni beeku hin jiru. Warra nuti iyyinu kanaafi amma Jawaar Mahaammadiif warri siyaasaan wal dura teennee iyyinu kun osoo waliin dhufne yeroon isin agartan eenyu jabaa eenyu beekaa eenyu dhugaa qabaa osoo waltajjii wayii jiraattee yookaan miidiyaa wayii jiraattee kan gamaa gamasi kan Awustiraaliyaa jiruuf Kanaadaa jirullee waliin nu fidanii gaafa kana dhugaa bakka jirtu agartanii jechuudha. Who are you eenyu asii dhufti qabsoon eenyutti? Hadha wal dura yoo teenne eenyu mee ati mee seenaa kee yoo siin jedhan an seenaa himadhu qabaa Jawaar seenaa himatu qaba. Yeroo Jawaadhaan maaliif baradhee akkana ta'ee iskoolarshipii mallasiin kiyyana ergee anachi dhaqee achumaan Ameerikaa dhufee aktiivistii Amaaraa ta'ee achirraa ka'ee warri Islaamaa na waamee warra Amaaraatii illee waldhabee warri Islaamaa illee na ari'ee akkuma tasaa Aljaziiraa gubbaa dhufee Oromoo moo Itoophiyaa Falistinaan jedha yoo hangabba'u lafti marti baddee asumaanii qabsaa Oromoo ta'e Jawaar jedha gama siimam Jawaar. Jedhee agartee takka yookaan maal jedha beektaa? Inni kaan amma seenaa isaa ganuma baree himate. Seenaa guddoo amma Jawaar himatee nama jalame maali? Waan kana qindeessinee Starbucksii itti dhunnee sa'a 24 dalannee uummata Oromoo kan akkana goone aganuma siima. Nu yoo ta'e ni himna. Ijoollummaa keenya daftara lafa keennee gabrummaa saba keenyaa roorroo saba keenyaa irraa fuudhu sibiila fuunee akkana goone itti fuudhu qabsoo laalka. Kana goone asiin baanee achi akkana goone asii akkana goone akkana taane. Maali waliif fiddaree? Maali waliif fidda? Nama shaanaa keessa qabsaa'ee jedhuuf nama dhiira dura dhaabbadhee diina dura dhaabbadhee ibiddaan lolee waraanee kana godhee asiin bahee achiin bahee biyya akkas dhaqee Oromoo bara. Fincaan dhugee qocaa nyaadhee saba kanaaf akkana ta'e siin jedhe yoo waliif dhufaa. Anama raayyaa ittisa biyyaa dura dhaabbadhee adaan raayyaa ittisa biyyaa caalaa dalagee yoo jedhe bara amma yeroo amma ta'u kana jechuudha. Raayyaa ittisa biyyaa ana caalaa raayyaa ittisa biyyaa dalagee amma yoo ka jedhee dubbadhu taate mee wal fakkaatti. Raayyaan ittisa biyyaa siree bareedduu irraa bu'ee jaartii bareedduu waan hunda jiru ilma namaa kana hunda keessaa bahee kochoroo godduu nyaatee kophee tokkochaan ji'a lama sadii bishaan isumaan bishaanitti illee bu'ee bara uffatuma sadii itti roobee aduulleen itti baatee gaara bu'ee qilee bahee madaayee waan hunda waan ilmi namaa hin taane kana xabare. Madaayee booji'amu fa'a. Jirma isaa kana barasaa ta'e labbatee fa'a qaban. Taa'ee ilma dhiiraa kan namni qabee akkasii gartee isaa booji'ame kan sareetti qalee maal godhe. Kana yoo ani amma Mustafaan firaasha gaarii irra ciisaa jiruu ilma namaa hundaa uffachaa anatu kana caalaa qabsaa yoo jedhu taate kijibaa jechuudha. Wanni hunduu wanni ilmaan Oromoo akkana jennuuf ulaagaa qabdi. Amma ijoolleen dogongortee sanyii kana fa'aa agartanii sanyii mafa kan dongoran kan ijoolleen tun bar itti fakkaattee bayan kalee itti fakkeessanii. Dhuga sanyii nama dhagaafatte sanyimmaan amma sanyiin nama kunoo dhufee siyaasaa dhaabbatee haasaa jiru. Ganna 35 haga 40. Kana jechuun bes bara wayyaanii yookaan dargiin dhufu namni kuni meebi ganna 5 10 haganuma ganna 10 haa ta'u. Ijoollee takka hin beeku jechuudha. Inni amma wama dhagee arge tanaan qawwee fuudhee gaara seene. Achi dhaqee arge kun amma yeroo argee irraa bariitti ni dhufe jechuudha. Dhufee kunooti uummanni keenya nagaa barbaadnaa rakkoo uummata keenyaa agarree jedhee rakkoo jiru dubbachaa jira. Fixate. Yakka kalee dalageellee badii kalee dalageellee waan itti fakkaatu fixate jechuudha. Warra ammallee gaara taa'ee jiraan gantu jedhaa jiru jira. Warra as taa'ee ammallee jiraan gantu jedhaa jiru jira. Warri kuni warra jibbaa Oromoo qabu yookaan wallaaloo ijoolleen tun dheebottee laal waggaa 5 6 kana wal ajjeeftee seene haadha abbaa ofii ajjeeftee ganda ofii buqqiftee waan hunda taatee galtee adda kun amma haaromsaa mooraan naqanii kennanii bilaal waan akkasii lamuun godhinaa kun gaarii miti akkana godhaa kan akkana godhaa
gartee addaaf dhiifama isinii godhee mootummaan kun kana wanni jiru kana akkana maal ta'uu barbaada akkana maaliif kun haaromsaa jedhanii seerum addunyaa keessatti waraanni tokko qawwee fuudhee yoo inni bahe karaa sun sirrii miti ta'uu brainwash irraa sammuu isaa keessaa baasanii waan san wanni sun sirrii miti lamuu ittiin deebiin hin godhin. Qulqulleessanii eegasi maal godhan nama dabalanii jechuudha. Seera addunyaan baafattee kun yoo inni silaa nama dhugaa ta'e akkas hin godhan. Ni galaa walii galanii yoo walii galanii kallattimaan inni kun yoo fakkeenya waraana illee qabaatee waraanni isaa sun haa taa'u jedhame mooraa addaa seenee bakki godhamee fi achuma taa'a jechuudha. Haaromsa waan jedhanii qabu. Yookaan hoo ummatuma dabalama. Maaliif waan kana walii galaniiti gaafii wayii gaafatee jira. Gaafiin inni gaafate kun sirriidha. Gaafiin inni gaafate kun sirrii waan irra wal dhaban walii galanii waan jiraniif tokko hin galanii jechuudha. Isin bara nama gariin galle bara mallee. Namni gariin akkitti fudhatu mallee ijoolleen tun karaa sirrii irra baate ammoo mootummaan kadhatee yookaan waa irra wali no. Ijoolleen ilaal haasaa jaraa caqasaa. Uummata keenya akkana goonee iskuula cufnee barsiisota ariinee ajjeefnee uummanni keenya maqaa keenya ajjeefamee akkana ta'ee karaan nu jirru sun uummata keenya miidhee sirriirra hin jirruuf gaddeetti ijoolleen. Amma ka haga tokko jarri uf guwaarsuuf jecha siyaasa dalga qabanne jira. Kanaaf warri duuba taa'ee jara ibiddan naqe, warri qawwee biteef, warri gartee nyaata nyaachise, warri mooralii tahee fi tekstimisa jiidhaa ergaa irraa fuudhaa oofu. Hadhallee isaan ibidda isaanii eelee jala gartee ibidda qabsiisaniituma afuufaa jiran. Shaneen akkasi galtee jechuudha. Kanaafuu shanee namni ijaaree eenyu wanni nutti qonnee gama gurbaa keenya kan himatu kana qarsii himatu kana galgalaa ganama jawwee jennuuf isumatu jawwisuu eegale amma ni barreessa. Lafa jalaan dalagu eega barruu barreessee nan gaafatin kaa. Lafa qeen barreessu bariin. Akkaawuntii isaa keessa xophu waa jedhan maa cadhifte waan jedhanii ni barreessa inni. Akkaawuntii isaa kana akkuma warri yuutuubiitii fi tiwiitariitii maalii kunniin akkaawuntiin isaanii kun maal jedhu sheer godhi, sabskiraayib godhi, maalii godhi, hin jiraanne baramu afaan qaba hundumaa nama afaan san hin beeku qabu. Warri tiktookii illee afaan wayii qaba. Hin iyya martinoo yeroo waa jedhu gartee laayik godhi, sheer godhi qabaamni maaliif waliin dhufa. Inni kan irra gatu namni haganaa yoo gartee waan akkasii naa godhe maalii naa godhe hagana argadhaa qabaamni amma wanni jawwee illee akkana godhu maali? Akkaawuntii keessa waa bu'an sa'a 24 amma inni warri diina biyya kana diiguu barbaadanii gartee itti bilbilanii jechuudha. Mr. Jawar, yes, what's going on? I try the best. Hagan mana mani baram. I try the best jechuun yaadutti jira waan danda'e. Okay, jabaadhu maal rakkoo qabdaa? I try the best yoo dheerbetta try gochuu jira yaadu jira waan danda'e yeroo jedhu maal jechuun barbaadee beekte waa hir'inna qaba. Mallaqa otee rakkoon hin jiru jedhaniin. Yes, rakkoo qaba. Amma baroonni dalagan kanuma ijoollee gartee bobbaasaa warroota gartee sooshaal miidiyaa waan kana kaalachi hin jiru akkana godha. Kana ergan garee kan amma ijoollee as jala seentuu nu arabsitu kunniin waa dukkee bitaniif intarneetii irraa kafalan. Ijoollee waa xobbi jedha warra marrabsu kun lafaa ka'eetiin. Kun deemee maal fidaa? Kaadiree ganda keessa jirtu, ta qabalee jirtu, ta aanaa jirtu, ta godina jirtu, ta as federaala jirtu. Tanallee waan dhaqqabuu jira. Isaanillee gaafa kan ni fooyyaan. Yoo cadhisanii gabaan tun addaan galtee Jawaarillee cadhisee kaadiree isaallee cadhiftee dhaamaa deema mootummaan irree godhachaa deema uummanni gara mootummaa dhufa nagaa bu'aa dhufa. Wanni bara warratti wallollu kana nu warra ibidda san dhaamsuu jechuun ammoo as gubbaa baanee yeroo iyyiin. Ibidda isaan qabsiisan bakka isaan gartee dhufan osoo waan akkana goone bara mootummaan kun waan nu hadha dalaynu guyyaa irraa dhufnee nu gartee itti kaanu kan nammeeqa mataa isaa jijjiirree gara keenyas deebi'e. Nammeeqatu gartee ka duula adda addaa baasu hadha dhufee dhiifama bara abboos irraa akkana baranne maqaa kee bara akkana taane ka gartee maqaa kee tumamne jedhuuf ka maqaa kee nama koomiti keessaa baane jedhuuf kakalee akkasii godhaa dhufne namaa wal dhabaa turre bara akkas irra yaanne jedhu wal qixaa ammoo wallaaluu jechuudha. Inumaa sun caalinnaa jedhin dubbatu malee marti as dhufeen dubbatu malee maraa waliin agarruun malee warri nurra duudha akkasuma ilmaan Oromoo guutuu. Keessaa akka Oromootitti amma nama aktiivistoonni gara birii biyyaa qabsaa'an akkamitti akka Itoophiyaatti. Nu akkamitti qabsoofna beektan Itoophiyaallee ni qabsoofna Oromollee ni qabsoofna maaliif
Ka as keessa kana ka hiree mana ofirra diigu. Keenya ka mana ofirra diigu. Rirma mana keessaa, hantuuta mana keessaa, tuhaana mana keessaa. Kana barkanuu dhibe. Kana wajjin qabsoo qabannu laal gartee. Isaan guyyaa irraa muummicha ministeera qolaa itti godhu taakkuma wayii jala kaa'u wamarraa hir'isuu suutaan uummata itti kaasuu mootummaan akkuma ciiquun beektaa onnaa deema dulloomaa deema onnaan isaallee. Kabaranaa kun ammoo ka Oromoodhaa akka achi hiikuun maal ta'aa dhufe beektani qaramaaf faxina ta'a maaliif nama iddaramaa dhufe irraa deebi'aan dhufne. Mootummaan tokko yeroo dhufe yeroo duraa sodaa isaatiin haga isa barataniif sodaatiin mana galee luuxxee hagana deebi'ee jala deema. Akkuma diqqoo keessa bubbuluun isallee baraa haala maraa laalaa waallee baraa cinaacha laafaa isaallee baraa wal ijaaraallee uummanni dhufee fincilatti kaasa. Kaabbichuudha akka inni dhufeen itti yaa'an. Amma namuu garam dhufe gara abbichuu galaa dhufe jechuun si galee. Kun ka ta'een maali? Sooshaal miidiyaan kun akkuma isarra duula bane warra isarraa waraana isaallee heddummeessee jechuu gartee. Nama kana cinaa dhaabbatee kiyyoonni inni adeemuun qabsoon inni godhaa jiru tun tiyya. Nama kiyya qabsoonni deemuun waan bu'aa naa qabuun deemaa jirne jalaan tuqin. Nama jedhu gartee awwaliin dhaabbata. Nama isa cinaa dhaabbatu waan danda'u Mustafaallee asiin peejii kiyya banadhee isinlee teksi misejii sheer gochuudhaan kataa'ee caqaskuullee kabraa waa keessaa fudhachuudhaan. Namni kun akka siyaasaa itti hiikkatu immoo akkuma dandeettii isaati. Namni qajeelloo siyaasaa beeku tunillee dhugaa bara. Tunillee dhugaa bara jedhaa deema. Namni siyaasaan beekne ammoo bultee galtiifi. Yeroo wanni sun taate wanni itti himan kun dhuftee nama siyaasaan beekne yeroo itti himan hin galtuuf yeroo sana. Gaafa wanni sun dhuftee dhaabatte namtichi sun baree baluu sun barqaraa jedhee jira. Dhugaa kun amma argee fiigee dhufa gartee si ala deemaa jiru. Gariinoo inumaan galtuuf iyyuu dhama'ee maal haasa'e kun maal iyya sun inni dubbatu waa laaquu malee. Diinni ammoo kam qabata beektaati. Dhugaa keetii waa laaqaa jira waa takka hin beeku akkas godhaa jira jedhaan. Isaaf amma kaati sun honnaadha. Argateem karaa yoo akka markaa jabaatte namni sana jala hin deebina. Gurbaa san jala hin deebina. Maali san hin godhina. Akkasii ulfaadha galatooma. Karaa dheeraa waliin yaane. Waan hedduu irraa barre. Sigalee wanni Mustafaan akkana bakka dhibba dhaqee isin haasa'uuf nama dura taa'u kana dandeettii dhibba qaba. Nama hundaayyuu akka taasofni galuu jira. Nu wanni walitti himuu jirra xiqqaan gorsina, guddaan gorsina, dhiiran gorsina, dubartiin gorsina, beekaa, sheeka, qeessii, hayyuu. Hayyuulleen barnoota jala taa'ee moota akka hin beekne kana bar namni hayyuu warroonni gartee dandeettii guddaa qaban kun bar pooyintii nurraa fudhatantu jira. Namni aktiivistiin akkasii waa namatti hima. Gaafa uummanni sirraa wal qixxaaye ammoo seenaa sii hima namni. Akkana tartiibaan wanta gartee fuudhee isii sii bal'isee takka lama sadii afur shan jedhee sii hima. Artistoonni sirban kun nama waa'ee jaalaa sirbuun barbaannetu manguddoon fa'a maaliyyootiyaa bulliyyoo jedhee sirba gartee waa'ee jaalalaa kana maa sirbitan intarvii godhan addunyaa keessa guutuu keessatti. Sirba yoo ati akkasitti hin sirbiin dhaamsa kee dabarfachuu hin dandeettu jedhan. Warra jaalala waa'ee jaalalaan qabame takka agartee jaalala qofa jaalatutu jaalala caqasuuf jecha siyaasaa dhaamsan dabarfadhu illee dhufee achumaan caqasaadha. Eegaa amma yoo kaasetto keessa keetti dur kaasetta amma hin jiru reewwan addeebi'ee maal fixa sirbi durii kaasetti durii kunniin ka teeppiin tabsiisan sirba shammoo kan ofirraa qaba daqiiqaa 5 daqiiqaa 6 yookaan CD jedhaniin warri CD nama irratti hin dhaqqabneesi. Dirqama sirba guutuu caqastaa jechuudha yoo marteera dabarsiti malee. Ka warraaqsaatiin seenanii ka jaalaatti aansan. Geerarsaan seenanii ka jaalaatti aansan. Siyaasaan akkasi. Namni siyaasaa gooyduma yoo taa'ee as gubbaa gartee uummanni fedhuu fi haaluma yeroo qofa gubbaatti haasofte waan biraan guutatti. Nagaayoon nama jechuudha. Miidiyaa mataa'ee namni aganaa du'e agana siin bahee mootummaan akkana dhee poolisii nama hidhee kan dhiise achi wal ajjeesanii asii wal akkas godhan kun guuta. Miidiyaa mootummaa miidiyaa ta'ee qasoo kan warra mormuu caqastaa jechuudha. Aktiivistiinoo fuudhee hundaa si dura kaahee afur gannaqee akkasii ta'u keessaa fudhuu siin jedha gartee. Yoo sii ta'e boksii keessa kaayaadha. Yoo siin ta'in
bakka huura darbadhu jedhee si biraalii aktiivistiin waa beeku jechuudha. Namni hin qaqqabsiisuu qabda gaafa kana. Ka beekumsaan siyaasa dalagu, ka wallaalaan dalagu, ka aarimaan dalagu, ka osoo hin beekne dalagu, osoo beeku dalagu. Hundaa bakka hunda dhattee fuutee hafuun dhattaa kanaaf na uffolchaa bakka hunda dhaqee isinitti tonna jedhaa. Qabsoon Oromoo akkana as geette uummanni Oromoo hinjifate baga gammaddanii. Galatoomii Uzeefaa akkasuma nama akkasumatti argata dhugaa. Akkasii kanumaaf akkas goona yookaan agartanii dhugaa keessanii isma tokko siyaasa akkasii gartee fuuteen biran dhattaa namu gartee kaayee gaafa argatee fudhate oo jedhee keessaa fudhata akkasuma. Nuuna siyaasa barreellee bara akkasuma turre. Qotee bulaa yoo itti hidhatte oorruu takka bira dhaabbattee atette waan siin jiru beektaa garatti qota illee si garsiisa. Gabana gani qotan akkana qotamtii siin jedha dura. Yeroo qotamtee illee sitti hima. Midhaan itti facaastu illee sitti hima. Qotee bulaan bara. Kun xaafii itti facaasanii, kun qamadii, kun garbuu, kun haayisaa, kun maali illee sitti hima. Dandeettii isaati. Seelee horsiisee bulaallee yoo bira dhatte loon naannoo sanitti ta'u akkaataa loon sanii waa hunda sitti hima. Naggaadee illee yoo bira dhatte waa inni nigdii gaafata. Yoo naggaadeen horsiisee bulaan, qotee bulaan, barataan marti dubbisi dhufe kanneen maraayyuu kennuu qabda wannaa sana. Namni waan ofii keessaa fudhatu. Kanaaf hagana siniin jedha inshaallah qaqqalee bareedduu ilmaan Oromoo guyyaan tokko kan dhufee miidiyaa irratti illee inshaallah teennee tartiibaa waan sirna gaafa dhufte gaafni inshaallah rabbi fagoon jirtu teennee seenaallee walirraa barru. Haala yeroo illee walii himu bareedduu qulqulluu gaafni waa'ee misoomaa qofa yoo eegalle gartee waa'ee qabeenyaa irraa waa'ee siyaasaa irraa waa'ee diinagdee irraa waa'ee bulchiinsa hundayyuu tartiiba kennee dubbannullee inshaallah guyyaan takka ni dhufte jechuudha. Kasanuma fuutee takka fuutee takkuma saniifitti inshaallah rabbi biraa taate kana siniin jedha hedduu sin jaaladha hedduu sin kabajaa halkaniiti halkan gaarii akka guyyaatti guyyaa gaarii warra mol seenaa jirta illee of folchaa kan namni gariin galgala seenaa turee seenee inshaallah rabbi biraa taate guyyaa biraa bal'inaa walitti dachaana. Halkaniiti halkan gaarii ka guyyaatti guyyaa gaarii uummanni kiristaanaa waaqeffataa nagannaa jiraadha uummanni musliimaa assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.